haqaati dhageeffadhu gurra gariiti. raadiyoo daandii haqaa. raadiyoo daandii haqaa. raadiyoo daandii haqaa. raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa ja'a kan isiniif dhihaatu yommuu ta'u afaan oromoon guyyaa afur wiixata roobii kamisaaf sanbata. sagantaan afaan amaaraa torbanitti guyyaa lama kibxataaf jimaata isiniif kan tamsaatudha. raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati. kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. kun tamsaasa raadiyoo daandii haqaa akka lakkoofsa awuroopaatti janarii 6 bara 2018 akka lakkoofsa biyya keenyatti muddee 28 bara 2010 akka lakkoofsa hijratti rabii usaanii 19 bara 1439 tamsaasa raadiyoo daandii haqaa guyyaa sabtii isiniif tamsaatudha. raadiyoo daandii haqaa dhugaa dubbatee nurraa buqqaasa kuukaa nukkoo deemakaa nuuf guutinsi mootii yaa rabbii waaqaa. sagaleen daandii haqaa mi'ooytu koo deemaa dhaggeeffatteen kuuftuu galaa ganamaa gurra tokko godhee walii galchee namaa nu keessa gadhaabee jaalalaaf tokkummaa yoo dhugaa dubbannees daandii haqaasumaa wayi daandii haqaasumaa. raadiyoo daandii haqaa dhugaa dubbatee nurraa buqqaasa kuukaa nukkoo deemakaa nuuf guutinsi mootii yaa rabbii waaqaa. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كابا جمتو تفيدا جيفتو تهردفتو راديو داندي هقا كان كابا كبان بهادي أنبيا كيسا بيا على ترجمتن حواسا كينا كاكالي حواسا كينا كبجما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجمتو تفيدا جيفتو تكينا كبجني في جلال سنيف كمنو كان أني كينا رمدتي بوكاتي بكو مجرتنو تسنادا كبو نجيني كيسا برادا دادو ببارو نماس كيسا نغا ديكا غدان نغايا أردان كيسا نغايا كين كيسا نغا والمبلتين تيسا نغايا afina fayyaalayyi nageenni keessan qixxee baroo jirtu dansaa jirtu mishaa jirtu gaarii jirtu wayyoo jirtu wayyoo maa horaa bulaa deebana egaa alhamdulillahi rabbil alamin kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya guyyaa kamisaatiin nagaatti jennee eegi walitti dhaammanne booda qophii keenya guyyaa har'aa guyyaa sabtiitiin kinoo istiidiyoo raadiyoo daandii haqaarraatti gama keessanitti tamsaasa keenya tamsaasuudhaaf tokko lama sadi jennee jalqabuudhaaf jirra. egaa sagantaa keenya guyyaa har'aatti namni haarofni tokko kan argite yeroo dheeraadhaaf asirraa bade gama sagantaa raadiyoo daandii haqaarraa miliqee garanni kutee garanni sutee dhabne kinoo dhufee jira. eenyudha akka nuun hin jenne eenyu kunoo salaama isin gaafachuudhaaf maayikii qabatee jira maayikii qabatee jirti tokko lama sadi dhiyaadhugaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaa nagaan keenya kan ondeerraa maddite bakkuma jirtanitti qilleensarraan isin haa dhaqqabu. akka inni jedhee akka obboleessi kee Hamzaan nama haaraa miti garuu sababa jireenya adda waan tokkootiif walirraa fagaannee turre qophii raadiyoo daandiirraa illee xinnoo fagaadhee turre sababuma saniif malee ani obboleetti teessan isin jaalattanii fi kabajjan asli oromiyaati. Hamza Booranatii fi asli oromiyaa gaazexaa saanafem obboleeyyan kiyyaa isin akka qabdu salamtaan tiyyaa addunyaa garsiiftan kan hojjeessu biyyaa hamtuun narraan arkin isaan rabbii kiyyaa alla yaa rabbii kiyyaa.
asli Oromiyaa nama haarawaa miti haarawaa taate wanni nu jenneef bar asli kenna dhaggeeffattoonni kenna nagaafatanii anillee sababa kenne haalli jireenyaa mijanneef jedhee eegi argite addaan fagaanne turree oollee bubbullee jirra hawaasni kennalleen argite egaa asliidhaa kan nuuf dhiyaataa jirtu egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota kenna akka gaariitti nuuf simadha amma waan isitti jabaatellee rabba haalaa fisuufi du'aa godhaaf Amin. Ega kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya guyyaa har'aa qindeeffannee qabannee kinoo dhiyaannee jirra asli keenya baga nagaan nuuf dhufte dhugaa baantee haalli jireenya biyya ambaa biyya ormaa yeroo argitee nama hanguutu tokko eegi jedhan tokko dhugaadha inshallah hamma dandahameedhaan akkasitti tutturtullee argitee babbaddullee dhuftee nu ziyaartee hedduun itti tolaa manni kun mana kan keeti ega hawaasa keenya ega qophii keenya guyyaa har'aa maarreega aslummaan nu haimtu asli kenna mee ega qophiin keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee maal fakkaata dhaggeeffattoota keenyatiif ega osoo nu ibsite. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkuma yeroo kaanu qophiin keenya guyyaa har'aa kan duraan beekamu oduudhaan jalqabnee achiin booda qophii aqiidaa qulqulluu kan Sheek Muhammad Waadootiin nuuf dhiyaatu akkasumas qophii biqiltoota sunnaatii fi sana booda immoo qophii tokko Hamzaan qabatee dhiyaatee jira isaaf immoo isumatu isin beeksisaati egaa mee maal harkaa qabda ati gama keetiin Hamza. Egaa asli keenya akkuma beekamu biyyattiin keenya gaaga'ama siyaasaa hamaa keessa jirti. Egaa ibsi guyyoota sadiif wal faana addawaawiin kennaa ture guyyaa har'aa goolabamee jira ibsa san ilaalchisee ibsa koreen hojii raawwachiistu addawaawii baasan argite ka haasawa dinqisiisaa obbo Lammaa Magarsaa keessatti dubbate warroottan kan ka sodaan liqinfamanii haasawni isaanii warroon rukutu ka argite isaan irratti dubbata turan qabxii bal'aa warroon rukutu hedduutu jira marii isaanii kana ilaalchisee hayyoota wajjiidhaan obbo Nageessaa Oddoo Duubee itti gaafatamaa paartii Koongirees Federaalist Oromoo idila addunyaa fi akkasumas Dr. Biraanuu Leenjisoo wajjiidhaan turtii bal'aa taasifnee jirra egaa turtii bal'aa guyyaa har'aa kan kallattii Facebook raadiyoo daandii haqaatiin live deemaa ture hawaasni keenya immoo gama reediyootiin ka biyya keessa jirulleen argite kan ziinoo reediyoodhaan kallattii adda addaan nu hordofu kutaa tokkoffaa qabannee dhiyaannee jirra egaa qophii kanas qabannee dhiyaannee jirra hawaasa keenya kabajamaa hamma xumura qophii keenyatti nu wajjin turaa jecha kan argite qophii kana isiniif gaggeessinu obboleettii teennaa Aslii Oromiyaa fi akkasumas anu obbolees keessan Hamzaa Booranaati egaa waan haala qilleensa biyyattii keessatti bobbisaa jiruu fi waan ammoo argitee haasawa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa haasaan egaa agamma haasawni qofti garaa nu guutaa jira haasawuma qofa dhagahaa jirra hojiitti hiikamtii isaa immoo uummanni keenyalleen nus hordofuun dirqamaadha gara oduutti isin ceesifnee booda irratti immoo argite waan kanarraati haaluma waliigalaatiin asliin immoo wanta siin taajjabdi immoo dhaggeeffattoota keenyaaf akka irraa nu qoodduu abdii guddaa qaba asli gara oduutti osoo ceeneoo. Kanumaan gara oduutti haa dabarru wajjumaan turtii gaarii raadiyoo daandii haqaa wajjin isiniin jenna. Nuko deemaka nukuti moti ya Rabbi waka barakallahu wafik khadimtoota diini ala fi keessa hisba gabbira dhaabbatanii isiniin abdadda akka guddiftanii hanqa daandii haqaa TV agartanii gumachuun dhiisinaa namuu waan qabdanii namuu waan qabdanii. Radio daandii haqaa meenasi madda namuu waan qabuun bira dhaabbadda bira kan dhaabamne halkaniif guyyaa khadimtoota diinii kan bira dhalaadha assalaamu alaikum asittiin dhaabbadda way umriin adeeradha. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوان كنا غيار داخلا كوفس بيا كنا مدة دم سديت بركم الله مافكولن غيار سنبتة كابن الآن نجرا أدوان غيار داخل سنيف دبس أنا بريس كيسان حمزة بورناتين
حسبنا الله ونعم الوكيل من مرتي كان غارو عالم غدا شيخ جيلان ادانو رت ادبي هداچ ما وغاجا اكدبر سي دغامين من مرتي كان غارو بساسو تتغروتا تندلفمو عالم غدا شيخ جيلان ادانو رت مرتي ادبي هداچ ما وغاجا اكدبر مدين راديو دانديا قانوف غباسريرو اكما يادتمو شيخ جيلان ادانو عالم غدا يموتان وقوتان ديرا داف مقالا نجيلي بورونا مسجد قدشا نور كيستي برنوتا تفسير برسيسا كانترا يوموتو موتما وياني كارورا امنتي اسلام بلسو وقوتان مراسا درا افتي جلقبه قلمان قاچو دا فلموتا بيكتو تجارسول بيا في درگا قوتا هدون درا اكجرو ني بيكما حال مكانان علماء قدى الشيخ جيلان ادانوتس مسلم ما إساني قفا يكو يوغو إسان اديم سسرنا حجيت امرچوف غاف ادولي سكولي سگل بركم علماء توربا غر مقالا فينفنتي ملالتي هم نوتي تكا ويانتين فانا داودا مقالا فينفني كيسا تقام سني قبون منا هدا في درراما كلاوي كيسا باتي وان تربا أولي فيرون دررا في ميدا قدا كيسان رغان غباسون كينا نيادة تمام أبانا لنغا وياني آلما قدا في مچوان إساني سيرا همنا يكا كيتا صدومي توكو لا كوفسا توكو في دنبي فرشور كيسوما لا كوفسا دبراف شنتمي لما بركوما لاف توكو كيتا تربا لا كوفسا تربا دربون يكا وجتاني رجتشون همنا كان رتبري متو himanna isaa keessatti himatamtoonni kun gartuu shoror keessa al-shabaab kan biyya Soomaaliyaa keessa socho'u wajjiidhanne hariiroo kan uuman ta'uu isaanii ibsuun dura bu'ummaatiin hooggantoota garee al-shabaab waliin walitti dhufeenya uumuu isaaniif garee kanaarraayis karaa baankiitiin mallaqa akka fudhatanii fi biyya keessatti seela al-shabaab dhaabuuf socho'aniiru kan jedhuun erga himate booda adeemsa murtii lafarraa harkifataa taheen murtee balleessummaa irratti muruun akka isaan ofirraa faccisan akka godheesse gabaasuun kenna ni yaadatama Sheikh Jeelaan Adaanos murtee balleessummaa irratti murame mormuun qulqullummaa isaanii raggaasisuu ragoottan namaaf sanada gahaa dhiyeeffatanis manni murticha garuu haala barbaachisuun ofirraa faccisuu hin dandeenye jechuun dhaddacha gaafa muddee 21 bara 2010 raggaa'ee oolee irratti hidhaa dabbii cimaa waggaa 6 akka irratti murteesse maddeen kenna gabaasaniiru manni murtii kan gaaroo kun asiin dura bifuma ol fakkaatuudhaan muslimtoota Sheikh Jeelaan Adaanoo waliin himataman 4 irratti tokkoon isaanii irratti murtee adabbii waggaa 4 fi 5 irratti dabarse akka ture gabaasuun kenna ni yaadatama bulchaan aanaa fadii serga makalaakiyaatiin qabamee hidhamee guyyoota 6 darban godina Harargee baatti bulchaan aanaa fadii sumna makalaakiyaan erga hidhamee guyyoota 6 akka darbe gabaafame bulchaa aanaa fadiis kan ta'e obbo Yaaddessaa fi abbaa raddaa nagaa bobbaasaa kan ta'e namni biraa tokko lola liyyuu poolisii Somaalee daangaa ce'uun uummata irratti bante sababa uummanni ofirraa rukutee deebisee fi uummata dhukaasa banan fida jechuun hidhamanii akka jiran beekameera jara kana eegsisuuf abbaan gadaa afraan qalloo fi humbannaa fi jaarsoliin naannichaa gara makalaakyaa deemanii gaafatanii kan ture yommuu ta'u abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa kana doorsisanii ofirraa akka isaan deebisan gabaafameera gaazexeessaan Khalid Mohammed fi Hamid Mohammed mana hidhaa qaalitti keessatti humnoota tika wayyaanitiin reebaman bulchiinsi mana hidhaa qaalitti humnoota tika wayyaanee waliin wal ta'uudhaan gaazexeessaa Khalid Mohammed fi dargaggoo Hamid Mohammed irratti reebicha suukanneessaa akka raawwate gabaafameera reebichi kun kan raawwate guyyaa dheengadda yommuu ta'u sababni reebicha kana humnootni tika wayyaanee Khalid Mohammediin uffata dambii mana hidhichaa maaliif hin uffattu jedhanii wayita gaafatan innis an uffata dambii uffadheera inumayyuu isin seera kabajaa manni murtii akka nuti hiikamnu erga murteesse torbaan lama xumuree torbaan sadaffaa qabachaa jira ajaja mana murtii kabajaati nu lakkisa jechuun dubbachuu isaa hordofuun jecha isaa kanatti aaranii humnootni tika wayyaanee bulchiinsa mana hidhichaa waliin ta'uun obboleewwan keenya kana irratti reebicha hamaa akka raawwatan maddeen gabaasaniiru reebamuu Khaalidiifatti kan dheekaman hidhamtoonni biroo maaliif reebamuu jedhanii waan gaafataniif humnootni tika wayyaanetiin musliimoota kana waliin yoo argamta yoo waliin nyaatta yoo waliin haasoftan tarkaanfii hamtuu isin irratti fudhatama jechuun akeekkachiisa akka kennan himameera bulchiinsi mana hidhaa Khalid fa'a reeban itti aanaa saajin Sisaay inspektar Kaasuu gargaara saajin Masaay fi kanneen biroo akka ta'an beekameera akkuma beekamu gaazexeessaa Khalid Mohammed dabalatee musliimoonni 19 galmee Kadir Mohammed jalatti himataman oliyyannoon isaanii fudhatama argachuun manni murtii iyyannaa dhageeffatu akka isaan lakkifaman murtee dabarsus humnootni tika wayyaanee ajaja mana murtii diduu musliimoota qulqulluu kana hin hiiku jechuun mana hidhatti dararaa akka jiran ni beekama wayita mootummaan mana hidhaa fi dararamaa kalaawii cufuuf murteesse kanatti reebicha hamaa muslimtoota qulqulluu kana irratti raawwachuun isaa murteen mootummaan dabarse hojiirra ooluun isaa hammuma kana shakkisiisu akka ta'e himama jira
magaalaa Adaamaatti manni barumsaa Gooroo sadarkaa lammaffaa sababa barattoonni lammii isaanii fi gargaarsa geessanii barattoota kutaa 10ffaa 3 barumsa irraa ari'e. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Gooroo guyyaa muraasa dura lammii isaanii shiira diinatiin qeef qabeenya isaanii irraa buqqaaniif yeroof magaalaa Adaamaa keessa qubatanii jiraniif gargaarsa qabatanii osoo deemaa jiranii poolisoota federaalaatiin akka hidhaman gabaasuun keenya ni yaadatama. haa ta'u malee marii guyyaa dheengaddaa maatii barattoota waliin godhameen barattoota hidhaman kana hiikuun barattoota kana keessaa garuu barattoota kutaa 10ffaa ija ta'anii fi ciccimoo kanneen gargaarsa kana qindeessuu irratti shoora guddaa taphatan 3 barumsa irraa akka ari'an himameera. Namni barattoota kana ari'eesse itti aanaa daayirektara mana barumsa sadarkaa lammaffaa Gooroo akka ta'e maddeen keenya gabaasaniiru. Manni murtii federaalaa muummicha ministeeraa dabalatee adeemsa aangaa'onni mootummaa kanneen biroo ragummaa isaanii himatamtoota galmee gurmeessa ayyaanoo jala jiraniif itti kennan ilaalchisuun guyyaa kaleessaa beellamni kan ture ta'us murteensaa hojjetamee hin dhumne waan ta'eef gaafa amajjii 3 bara 2010tti beellama jijjiiramaa akka qabe beekameera. Humni raayyaa ittisaa naannoo Harar keessatti Oromoo beekamaa Rashid Idris jedhamu ajjeesan. Makalaakiyaa wayyaanee ilmaan Oromoo beekamoo daangaa irratti ajjeesuu fi dhabamsiisuu itti fuftee akka jirtu maddeen gabaasaniiru. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa naannoo Harar aanaa Erer Araddaa Erer Dodotaa bakka jaamutti ilmi Oromoo beekamaa Rashid Idris jedhamu makalaakiyaadhaan akka ajjeefame beekame. Humni makalaakiyaa kun dabalataanis bulchaa Araddaa Erer Dodotaa Muhammad Ahmed kan jedhamu kan ummata akkaan jaalatu ummata duratti harkaaf miila hidhuun tumaa fuudhanii akka deeman himameera. Guyyaa kaleessaa gandittiin kaampii waraanaa fakkaate kan oolte yommuu ta'u humni makalaakiyaa kun dubartoota qeerroo fi namoota argan hunda guyyaa kaleessaa reebaa akka oolan beekameera. Namni makalaakiyaa waliin ta'ee ilmaan Oromoo reebsisaa jirus bulchiinsa mootummaa naannoo Hararitti basaasticha guddaa nama maqaan isaa Muhammad Shakuur jedhamu akka ta'e maddeen gabaasaniiru. Sirni awwaalcha gaazexeessaa Ibrahim Shaafii magaalaa Finfinnee bakka awwaalcha muslimtoota akka ulfeetti guyyaa kaleessaa raawwannaa argate. Gaazexeessaan Ibrahim Shaafii hacuucca fi darara mootummaa wayyaanee isarra geessisaa ture irraa dheessuudhaan baqatee biyya Keeniyaa keessa jiraachaa osoo jiru dhukkubsachuun guyyoota muraasa dura gara fuula Rabbitti akka malee gabaasuun keenya ni yaadatama. Reeffi gaazexeessaa Ibrahim Shaafii guyyaa kaleessaa gara biyyaa kan dhufe yommuu ta'u sirni awwaalcha isaas bakka dura taa'aa koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa Ustaaz Abubakar Ahmedii fi bakka namoonni hedduu argamanitti guyyaa kaleessaa salaata jumaa booda magaalaa Finfinnee bakka awwaalcha muslimtoota kolfetti akka raawwate maddeen gabaasaniiru. Bara jireenya isaa keessa gaazexeessaan Ibrahim Shaafii nama jaalatuu fi jaalala biyyaa nama qabu akka ture Ustaaz Abubakar Ahmed kan dubbatanii fi gaazexeessaan Ibrahim Shaafii kanaan dura biyyattii keessatti waa'ee ispoortiidhaa fi waa'ee siyaasaa irratti gabaasa dhiyeessuudhaan biyyattii keessatti gaazexeessaa beekamaa kan ta'ee fi bara 1997tti yeroo biyyattiin siyaasaadhaan raafamaa turtetti gaazexeessaa dhimma siyaasaa irratti gabaasa guddaa hojjetu ta'uu isaatiin mootummaa abbaa irreedhaan ukkaanfame mana hidhaa maakalaawii keessatti toorchiin eegi irratti taasifamaa tureen booda yeroo mana hidhaa san keessa ba'u miidhaan guddaan kan irratti dhaqqabee fi hamma yeroo lubbuun jirutti miila isaa irratti miidhaa isaa irratti gaggeeffameen okkolaa kan ture akka ta'e maddeen gabaasaniiru. Gaazexeessaan kun dhimma hawaasa muslimaa fi akkasumas dhimma uummata keenyaa irratti bal'inaan hojjetaa akka tures waahiloonni isaas ibsaa jiru. Rabbiin obboleessa keenyaaf haa araaramu. Oduu biyya alaa Malik Muhammad Salman aangaa'ota Saudi Arabiyaa 11 ammas hidhuun dhagahame. Dheena kanaan goo malikummaa kan harkatti galfate mootiin Saudi Arabiyaa Malik Muhammad bin Salman MBS karoora bifa haarawaan aangaa'ota Saudi Arabiyaa 11 ta'an imaammata labsii taaksii New Saudi Arabian Utility Tax Bill jedhamu morman jechuun aangaa'ota Saudi Arabiyaa 11 ta'an bifa haarawaan hidhuun isaa gabaafame. Aangaa'onni kun sababni itti hidhaman masara mootii duratti labsii haarawaa gibira yookaan imaammata labsii haarawaa mootummaan Saudi Arabiyaa kafaltiin elektrikaa fi tajaajila bishaanii aangaa'ota mootummaaf kennamu ture akka dhorkamu mormuun magaalaa guddoo Riyaad masara mootii Qasar al-Hakam duratti hiriira mormii gaggeessan jechuun kan hidhaman ta'uun gabaafame. Haaluma kanaan guyyaa kamisaa miseensonni dameetika biyyattiitiin reebamanii kan qabaman ta'uu abukaatoo fi abbaan alangaa waliigala biyyattii kan ta'e Sheekh Saud al-Mujib Xalayaa barreesse irratti ibsan. Akka ibsa kanatti aangaa'otni Saud Arabiyaa to'annaa jala ool kun labsii mootummaa Saud Arabiyaa baase kafaltiin aangaa'ota Saudiif tajaajila elektrikaaf bishaanii mootummaan kafalamuu tureef akka hafu labsii je'u mormuu isaaniitiin akka to'annaa jala oolanii fi mana hidhaa al-Hayri jedhamutti kan hidhaa jala oolan ta'uun ibsame. Ibsa kanarratti aangaa'onni labsii haarawa kana mormuun seera bahee kana mormuu yaalan hundi bifa wal fakkaatuun tarkaanfiin irratti fudhatamee kan to'annaa jala oolan
akka tahus ibsame. Almujiib dabalataanis akkana je'een biyya Saawud Arabiyaa keessatti angaawan tokkollee olaantummaa seeraa olii miti. Namni hundi bifa wal fakkaatuun ija takkaan akka lammiileen biraa itti ilaalamanitti ilaalamuu qaban jechuun dubbate. Mootummaan Saawud Arabiyaa ji'a Noovembar keessa angaawotaa fi taajiroota biliyoonota ta'an himata malaammaltummaatiin akka to'annaa seeraa jala oolchuun hoteela magaalaa Riyaad Riis Kaarlitanitti kan hidhe ta'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Malikni Saawudii Malik Salmaan guyyaa sabti hojjettoota mootummaatii fi miseensota waraana biyyattiitii fi daballiin mindaa akka kennamuu fi labsiin sirna taaksii haarawni akka hojiirra oolu labsii haarawa baasuu isaa ni beekama. Akka gorsaan olaanaan mana murtii biyyattii Saawud Alqaataani jedhutti labsiin haarawni kun deeggarsi fandii mootummaan Saawudii angaa'ota mootummaatiif baasu ture. Baasiin mallaqa Saawud Arabiyaa riyaala biliyoona 50 ta'u qisaasamuu irraa kanafu akka godhu ta'uu dubbate jechuun Bloomberg News gabaasiin. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa oduuwwan keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu qophiiwwan keenya hafan wajjin turmaata gaarii. دين إسلام أرقني وانجالا فضل رب العلا دين إسلام أرقني وانجالا فضل رب العلا باسمك الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله رب العرش العظيم يا الله نبو فردو صراطك المستقيم داندي سكجلا الإسلام أرقني وانجالا فضلي رب العلا إيجا كبجمتوتا dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kunoo haala kanaan itti adeemaa jirra. Bara darbe Hamzaatis yoo iyaadatta ta'e yeroo bara darbe san yeroo jen inshallah bilisummaan dhihaataatti jechaa turre miti. wallahi inshallah biiznillah. Amma urgooytee jirti. Amma urgooytee egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kanumaani gara qophii aqiidaa qulqulluu kan ustaazni keenya Sheek Muhammad Waadoo nuuf dabruutti dabarra. Amma turtiin keessan raadiyoo daandii haqaa wajjin haa ta'u isiniin jedha. Lama arganne waan jaala fadli rabbalada. Assalaamu alaykum ya Allah wa rahmatuhu minhu ya Allah barik lana alaykum ya Allah ja'ala Allah baynana wa baynakum ukhuwatun fillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أقيفتوتا راديو داندي هكا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فارون كربيتي كجما خير أنو قجلج جمع عقيدة ولي إفسودا جمع دوغا وليف بيان سودا كانوا قتلجه فارون كربيتي اللهم زدنا ولا تنقصنا كما سغنتا كينيا سغنتا عقيده دبر وان عقيده المنما بل ليس الراجي النفاق وقال صلى الله عليه وسلم المنافق آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف تك وإذا تؤمن خان ملتو منافقة سدي yoo odeyse ni kijiba baay'ilama godhu ni diiga amanamu ammoo ni gana qaala arraaqibu alkhiyaanatu wannifaaqu waaxidun khiyaanaa fi nifaaqummaan takka jedhe duuba raaqib illa anna alkhiyaanata ganiinsitun tuqaalu ictibaaran bilcahdi walamaana garuu amaanaa ilaalchisee baay'ilama ilaalchisee sanirratti haa dubbatamtuu malee khiyaanaan munaafiqummaadhaan isiin takkuma jedhe والنفاق يقال اعتبارا بالدين نفاق ما نمو قام دين كيس التلال الآتينية لقد عد الإمام الذهبي الخيانة من الكبائر إمام الذهبي قانوا وانجرم خيانة وانجرم كان دلي قرقود در لكاي دلي أبو قرقود دا كيس التلكاوي جتشو فالخيانة قبيحة في كل شيء وبعدها شر من بعد قانين ستنفكت شوفوا أيو كيستو قرين إسيدا قرين رفكت وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهل ومال وارتكب العظائم نمني من لك كيستي سيغاني أكنما ورك كيستي سيغاني واهن تاني نمني من لك تكشوتك كيستي سيغاني أكنما ورك كيستي سيغاني
akka nama qabeenya kee guddaa keessatti si ganee hin taane khiyaanaa walirraa hamtu jechuudha. Warra kee keessatti si ganuun qabeenya kee gurguddaa keessatti si ganuun hedduu si aarsa. Hedduudha fokkata duuba. Naam. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa ayata qur'aanaa keessatti waan jedheen nabi Muhammadiin walaa takun lilkhaa'iniina khasiima. Ummata ganuu saniif bira dhaabbataa isaanirraa falamaa muggutaa hin ta'iniif jedhe. Naam. Li'annahu khaanu Allaha wa rasuula. Rabbi fi rasuula ganan jechu. Inna munaafiqiina yukhaadi'uuna Allaha wa rasuula. Sifa munaafiqni qabu khiyaanaan waa ganuun karaa tokko nama seensanii nama jalaa deebi'uun yookaan akkana siitaana jedhanii nama sobanii nama jalaa garagaluun. Naam. laa takhuunu Allaha wa rasuula je Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rabbii fi rasuulan ganina. Tooxida waan qabattan uf fakkeessatanii uf duban deebinaa jechuudha. Aqiidaa waan jabeeffattan uf seetanii uf duba garangalina. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب الخائنين. نمتك ورا كافراتك كا جدو إسانيتي في جدو إسلامت والأبين جرتو يو باي لما كافر رسون نمت ديقو صداتا خيانة أرقم سيسو باي لما كيسن هو دانا الرح أهدين تيا في تيسن هادي قمتو جاني. إن الله لا يحب الخائنين. الله رجل جالة جي ورنا مجن إنجالة. نعم. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ملا ورا خيانة جنين سوف ربي نكتلجو ملي ساني جلافجا. ربي نبيك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إجهدت إجغنت ربي نبيك. نعم. إجهد أردنا يدسن كوبك أب ربين. نعم. زمن الرابودا خيستي أمة تكوت فجنبين كنيا عليه الصلاة والسلام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. حديث البخاري مسلم كيستي أمة أكم تروفها كأكنوا متي رقابين كانمني توكو رقان وبايا جريسان بربادين مال بربادان فهرو بربادان فتر بربادان كإلمنا ما جنن أمس كان أمنمني أسمع أبدو سيدي بأسين جاء سبيرا ويجو أبدا ولدت دي بسان جرتو وهو ما تكسي بايلمي وهو ما تكسي هدتشيسي بكانينغو سجلا دي بأ سجلا ملك آيجو. نعم. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. حديث ابن ماجه أديس كيسة كان جاء نبينا عليه الصلاة والسلام. زمن أجابات تروفة زمن أجابات تروفة كيسة جرا زمن قرتي قرقريد آكا جوجا كانمني كيجيبو رقاد بتا إسان جران. أجايب. لا لوان ميديان الدنيا تجرو لا لوان غازتان دنيا تجرتو لا لوان هاسوين دنيا تجرو هنغمت رقاد بتا لالي كرقاد بتو كاكيجيب هاجرانين كاكيجيبو أمو كرقاد بتا نمني جدي جلاياو yeroo akkasitti dhufa jedhe kanamni amanamu khaa'inatti ilaalamu kanamni khaa'ina ammoo amanamatti ilaalame addunyaan jala hordoftu ka ruwaybidaan dubbattu ya rasuul alayhi salaatu wassalaam ruwaybidaan maali jedhanii gaafatan الرجل التافه في أمر العامة قربا قرجلي قربا قد أنا كمان أفيتو بلشون دان تنجيجو كفاميلي إسا ماتي إساتو بلشون دان تنجيجو وان آلام قوتو waan hawaasa guutuu olii gad oofaa jechuudha. Alama guutuu bulchuu barbaada. Alama guutuu hoogganuu barbaada. Bal ilmaan isaatu hoogganuu hin dandeenye. Jaartii isaatu hoogganuu hin dandeenye jechuudha. Yeroo akkanaa dhufe jechuudha duuba. Allahu akbar. Ayyuhal muslimuun wal muslimaat. Mee gad ilaalaa waan har'a duniyaan keessa jirtu. Mee haa hubannu. Ka maaliif rabbiin na uume hin beeyne. Ka haydhi ijoollee tiyyaa haydhi jaartii kiyyaa maalidhaa hin beeyne. Ilma namaa hawaasa guutuu إنه كان جديد ما يجو للبا يجو رجل التافه. نعم. من تقول علي ما قل فليتبوأ مقعده من النار ومن أفتى بفتيا بغير علم كان اسم ذلك على من أفتاه ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. حديث إمام الألباني صحيح الجامع الصغير كيستي سيقول إيجولا نمني وان نبي نجئن لفا كاسي نبيتو جرجي ibidda seena jedhe
namni beekumsa tokko malee fatwaa godhe waa dabarse diliin san nama fatwaa godhe sanirra jirti je namni isaan obboleeysi isaa mari'atee yaada mataa isaa keessa jiru ibsa bareedaa irraa barbaade inni ammoo hallayyatti isa oofe karaa balaadhaa karaa inni keessatti rakkatu itti akeeke faqad khaana isa ganee jira jee duuba naam khaayina ta'ee jiraayya likulli gaadirin liwaa'un cinda istihi yooma alqiyaama cufa nama gartee nama ganuutiif guyyaa qiyaamaa ta'a isa biratti alaabaa ganiinsaa mallattoo ganiinsaa alaabaa rabbiin gartee ta'a isaa kana biratti dhaabaa jechuudha waa salphatee namni guyyaa qiyaamaa alaabaan salphinaa isaa dhaabbatte allahu akbar ayyuha almuslimuuna walmuslimaati wamaa akthara likhiyaanata numa heddummaatti duba khiyaanaan numa heddummaatti ganiinsi almakru walkhadiicatu fi nnaar mala baasuun ilma namaatitti akkamitti isa kana ajjeesina akkamitti isa kana diqqeessina akkamitti isa kana hiyyoomsina akkamitti isa kana lafa dhabamsiisina akkamitti isaa kana bu'aa keeysaa ala buufna akkana yaade mala baasuu fi walkhadiica nama ganuun fi nnaari fasaaxibuhumaa fi nnaar ibidda keeysatti tahadhaayya naam nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkana jedhee jechuu khiyaanaan tun ganiinstun heddu khiyaanatullaahi wa rasuulah rabbiif rasuula ganuu ni amanne jedhanii kan amanin tooxida qabanne jedhanii kan qabtin fakkeeysu way fakkeeysuu tanaan rabbi bira dabruu danda'anii abadan rabbi namarraa beeka خيانة الوطن عن طريق موالاة أعداء الكفار أعداء الله ومداهنتهم والميل والركوب إليهم خيانا غندأ في غنو حواس في غنو بيا في غنو خراتك اتفكيسني خراتك غاري اتفكيسني نما أدب فكيسني ودهن دبو جيشو أدوي بيا سني جالل قدتو أدوي بيا سني هردفو أدوي بيا سني ولين شرجتو خيانة العراض أمس ناموس غنو إفشاء الأسرار الزوجية سري وقوم السرجارت في فجأسون ناموس خيستنا مغنو نجامة خيانة في البيع والشراء خيانة أمس غنين سبتها غرغرتا خيست أرقمتو تجرى وان أورجينال هنتين ميشا غرتيج جتا وكا ميشا دولت ميشا هار وجانين مغرغرو يجو خيانة المجالس وإفشاء أسرارها تيسوتك aayaa tokko deeffatanii taa'anii namni hanga tokko murni tokko haasawanii wal jalaa hin baasnu jedhanii tokko jalaa facaasu khiyaana hamtu khiyaanatul ilmi ammallee khiyaana ilmii keessatti argamtutu jira bi an yuharrifa alulamaa'u kalaama allahi ta'ala aw yaquulu maa laa ya'lamuun beekoleen kalaama rabbi jirjiru yookaa waan hin beeyne takka jechuu khiyaanatul wadaa'i bi'adami raddihaa waan takka tanamarraa fuudhan deebisuu dhabu na'am خيانة تضييع الأهل ورأوا في خيانة نما جراجس فكاتي نما تجاجل فكاتي فوده منانغاتي كيو في الراه أكفد أولي كجراتو ججو كغندي جلت بيلو كممان جلتي تنغلاسا ججو كإلمان جلاوج إيتو أيها المسلمون والمسلمات إمام الذهبين الخيانة قبيحة في كل شيء وبعدها شر من بعد وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم نمني من لقد كشو خيسا سيغاني أكنا ما غندا وركي خيسا سيغاني تيمتيا أكنا ما قبينيا كي قرقودا خيسا سيغاني تيمتيا نعم دينك ما خيسات غندنا ما خيسات ماتينا ما خيسات غنين سرقم سيسون بينا ما لفنا ما كيسا غنين سرقم سيسون إرى قدا خيانات أجل أمتجا جرطوبة اللهم اهدنا ووفقنا لما تحب وترضاه يا رب ورنا مغانو نرى خاسي ورنا مغانو يا رب نرى قبي كانوا غنان كلافتين كيسا نغنان كورا خينيا سبا كينيا كيسا نغنان كان مماتين كيسا نغنان كدين كينيا كيسا نغنان كدنيا كينيا كيسا نغنان ربين قدراء فيت نرى قبو جنة سغنتا كينيا أصمت الأمنا وانبرن ربي نوافام سيسو اتنو هذا ليسيسو جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء إسلام أرغني وانجالا بدري غبراتا قفتاك اندين كمني يا الله واتنا كيفمني يا الله اتنفا كيفمني
يا الله نسيت شارك مغنفن ونعوذ بالله من إسلام أركني وانجالا فضلي وبرادا نوئي شرك يا الله تكو قدوس يا الله نهاركا كجرا يا الله نو كنت إمبودات نوراس ولا بومفلا إيجا كابجمتوتا في dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa sheeka kennaa sheek Muhammad Waadoo rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressuuti argitee dhibee nifaaqummaa kanallee irraa rabbiin nu haa tiksu munaafiqootallee irraa rabbiin nu haa tiksu waan argitee rabbiin hin jaalanne waan abaarama kanarraa rabbi nu haa tiksuuti egaa kanattaan sudhaan obboleessi kennaa Kaab Ismaa'eel qophii biqiltoota sunnaa tarbiyaa argitee ijoollee sunna rasuulaa irratti alayhi salaatu wassalaam guddisuu keessatti shoora guddaa maatiin taphachuudha qabu irratti qophii qindeeffatee qabatee dhiyaatee jira suduudumaadhaan gara qophii biqiltoota sunnaatti isin ceesifna nu faana bu'a. Jindamne hakkeetti qajeelaa islaama arganne waan jaalaa fadlee wabbaraadha nabiyya lamukhtaari yaa Allah kamna ergamaa gaari yaa Allah harraaburiif khayri yaa Allah millaasanii deemuunu garagaari akkan taane faalla in islaama arganne waan jaalaa fadlee wabbaraadha thumma salaatullah ya Allah wa salaamu ala ya Allah nabiyyil mursala ya Allah muhammadin afdalu khalqillah sahibur risala in islaama arganne waan jaalaa fadlee wabbaraadha kinna rabbal ala ya Allah badane wanjala ya Allah bareda gajela ya Allah namni irrade medangasa dala rabbi sakajelan in islam arganne wanjala fadle wabarada Hayokabuna lala hayokabuna lala hayokabuna lala hayokabuna lala hayokabuna Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nuti biqiltoota sunnaa biqiltoota sunnaa fayyaa tokko jireenya akkaataa guddisa daa'imman fiicha mana jijjiirra darbiyaa islaamaa wajjin walitti barsiisuu islaamaa keenya biyya dhufsiisuu biqiltoota sunnaa jireenya jiru gadadoo kan ilmoon namaan qajeelle akka keebeeyte ilmoon tee hoosiif hin tolle jiruun tee baddee jiraachuu waasiin hin malle Allahu Allah ya Allah alla ya rabbi khaliqa ya mootii jechi samiin hundinuu saafaka joollee teenyamee nuu qaceelchi daandii akaa بسم الله الرحمن الرحيم مكا ربي قلته أكان رارا ما فيه أكان دي فمن ما قلته إيقال بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا في رحمن ربي ارجما خين خبج ما في جالتما نبي خين محمد صلى الله عليه وسلم ماتي ونساء صحابتا في ورين قراك جلو تور ارجما ربي جل ديمن هندرتي نجا في رحمن ربي هاجرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جبتن خبجم توتا دقي فتوتا ماتي راديو دان ديقا نجا في خبجان قيني بكا جبتن اتي اسين هاقه هجن خبجم توتا وردفتوتا جالتمو ماتي راديو دان ديقا خنكو بيارمي ويارا Sagantaa Januaarii 6 bara 2018 yeroo ta'u qophii guyyaarraa keessatti mata duree tooftaalee muraasa daa'imman keenya akka xurree ergamaa rabbii hordofan isaan gargaaran jechuun qophii qabannee dhahannee jirra. Turtiin keessan nu wajjaa ta'u jechuun kan isin afeeru ana qopheessaan sagantaa kana obboleessa keessan Kaab Ismaa'eel. Dabee gaggabee bahaa fi dhihaa irratti waliif qabee diinni guddataa jarri ifumaaf dhibee. Gufuu wallaalaa buqqisuuf qaamee xiqqaa guddaaniin abbootiin teenyaan gabrooma wallaalummaaniin
عالم نخلته نتبودتي أفناني اتركمنا نتمان تتافناني الله الله يا الله الله يا ربي خالقك يا موتي ذكي سمين هندنو سابقا جولتي نمي نوكا چيچدان ديكا توفتالي مراسة دايما خينيا akka turre ergama rabbii hordofan godhuuf nu gargaaran adeemsa jiruu fi jireenya keessatti amantii mataa fi qabaachuun dhimma murteessaadha daa'immanis bifuma kanaan amantii qabaachuu qaban amantiin kunis amantii islaamaa turree qajeelloo diin ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam karaa diin islaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala dalalmaan namaatiif filate qabachuun milkii biigalachuutiif dhimma murteessaadha kanaaf daa'imman karaa qajeelloo turree ergama rabbii irratti guddisuuf ammoo yeroo umrii daa'imummaarraa hanga umrii dargaggummaa jirtu yeroo akkaan maatiin xiyyeeffannoo guddoo kennuun guddisa tarbiyaa daa'imman isaanii irratti xiyyeeffachuu qaban yeroon tun yeroo daa'imman dagaagina sammuu qaamaa fi mirraan itti ciman waan ta'eef maatiin daa'immanii umrii daa'imummaarraa kaasee hanga jalqaba umrii dargaggummaa jiru kanatti guddisa daa'immanii yookaan tarbiyaa daa'immanii irratti xiyyeeffannoo guddoo kennuun akkaan murteessaadha yeroo kanatti maatiin dadhabne ifanne osoo hin jenne tattaaffii cimaa godhuun hegeree gaarii daa'imman isaanii tolchuuf jecha yeroo beekumsa muuxannoo jireenyaa fi qabeenya qaban hunda itti fayyadamuun daa'imman isaanii tarbiyaa diin islaamaatiin guddisuutu irraa eegama maatiin muslimaa tarbiyaa daa'immanii yeroo jalqaba ijoollummaarraa jalqabuu baatan garaagarummaa yaadaa ilaalchaa wal hubachuu dhabuu waan mudatuuf maatiin tarbiyaa daa'immanii umrii ijoollummaarraa jalqabuu qaban tarbiyaan daa'immanii kan jalqabu umrii ijoollummaa daa'immanii irraa ta'uu qaba yoo adeemsi tarbiyaa maatii daa'imummaarraa kan hin jalqabne ta'e to'annaan daa'immanii harka isaanii keessaa hin ba'u kunis sababni ta'uuf adeemsa hunda keessatti tartiiba daa'imman keessa dabruu qaban hunda keessa waan dabraniif tartiiba hunda keessatti tarbiyaan barbaachisu waan isaaniif godhamuuf adeemsi kun adeemsa guddina sirrii kan maatiin daa'immanii hordofuun irraa eegamu ta'uu hubachuu qaban guddisa daa'immanii keessatti tartiibni jiruu fi jireenyaa nuti jiraannu hundi xurree qajeelloo karaa ergamaa rabbii kan hordofe ta'uu qaba haa ta'u garuu yeroon akkaan murteessaa ta'e kan maatiin xiyyeeffannaa guddaatti kennuu qaban yoo jiraate yeroo umrii daa'imummaa kan yeroon tarbiyaan daa'immanii sirriin diin islaamaa karaa qajeelloo ergamaa rabbii sirrii hordofuu qaban yeroo sirrii kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa kabajamaa suuraa 33ffaa ayata 21ffaa keessatti akkana jechuun dubbata nuti muhammad yoo rahmataaf taate malee waan biraatiif hin ergine wanni asirratti beekamuu qabu yoo jiraate sababni ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam itti ergame dalalmaan namaatiif rahmata godhuudha fakkeenya hujii tola ilmaan namaa akka baratan leenjisuudha ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam modeela irra caalaa khalqi ilmaan namaa waan ta'eef fakkeenya jireenya daa'imman keenyaa godhachuun daa'imman keenya isa akka hordofuun guddatan haala mijeessuun dirqama gateetii haadhaa fi abbaa irratti gatame mee tooftaalee adeemsa tarbiyaa kana hojiitti jijjiiruu fi daa'imman keenya hojii ergamaa rabbii jireenya isaa keessa fiduuf qabxiilee isaan gargaaran tokko tokkoon haa daawwannu qabxii tokkoffaa siiraa ergamaa rabbii isaan barsiisu akka hayyootaa fi ulamaawwan muslimaa hedduun kaayanitti qabxiilee tarbiyaa daa'immanii karaa sirrii xurree qajeelloo diin islaamaa irratti guddisuuf gargaaran keessaa siiraa ergamaa rabbii daa'imman barsiisuun akkaan murteessaadha tooftaalee siiraa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam itti barsiifnu keessaa tokko daa'imman akka kitaaba siiraa ergamaa rabbii dubbisan kitaaba siiraa ergamaa rabbii binnee isaaniif gumaachuudha kitaaba dubbisu kunis kan ta'u daa'imman dubbisuu fi barreessuu beekaniif sirritti bu'aa buusa kitaaba dubbisuun karaa namoonni beekumsa itti argatan keessaa tokko siiraa ergamaa rabbii yeroo dubbisan seenaa jireenya isaa bu'aa bahii fatanaa inni keessa dabre barnoota inni nu barsiise dhaamsa inni nuuf dhaame ajaja inni nu kenne toltuu inni nu ajaje hamtuu inni irraa nu dhoorke waan jireenya keenya addunyaa fi akhiratti nu fayyadan hunda irraa barra fatanaan ergamaa rabbii keessa dabre daa'imman keenyaa fi maatii keenyaaf fakkeenya gaarii bu'aa bahiin jireenya ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam keessa dabre cimina godhachuun hojii isaa gaarii kaayyoo jireenyaa godhan barnoota isaa ergama jireenyaa godhachuun jireenya ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam jiraachuu ture maatii keenyaa fi daa'imman keenyaas akka faana bu'aan godhuun daandii jireenyaa sirrii xurree ergamaa rabbii hordofuuf gargaaru keessaa filmaata jalqabaatii fi adda dureedha
karaa biraatiin ammoo daa'immanii fi maatii teenya dubbisuu fi barreessuu hin dandeenye yookaan warra ummiyyii tahan sagantaa itti fufiinsa qabdu yookaan sagantaa siiraa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam kitaaba siiraa kitaabota muslimaa beekamoo sadarkaa addunyaatti fudhatama guddaa argatan kan siiraa ergamaa rabbii irratti barreeffaman kitaaba akka rahiiq al-maktuum dubbifnee sagantaa qopheeffannee maatii teenya barsiisuu fi isaaniif seeneessuu qabna. Dabalataanis miidiyaalee teknoolojii fi sabhimoota hawaasaa teknoolojii suur-sagaleetiin qophaa'an kan siiraa ergamaa rabbii irratti hojjetaman maddeen amanamoo muslimootaan qophaa'an kan akka fiilmii ar-risaalaa akka viidiyoo sagantaan daawwatan godhuu fi xiinxala barnootaa irraa argamuu irratti hubannoo gahaa isaaniif kennuu qabna. Qabxii lammaffaa nyaata daa'imman keenya wajjiin maatii guutuun walgeenyee wajjin nyaachuu. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jechuun nu ajajan. Maatiin muslimaa yeroo hunda bakka takkatti wal gahuun sooradha. Namni miseensa maatii ta'e tokkolleen kophaan sooratiin. Kunis maatiin walitti qabamanii nyaachuu keessa barakaatu isiniif jira. Jaalala maatii jidduutti eda jechuun riwaayaa hadiisa sahii Tirmizii keessatti odeeffame. Dabalataanis haalli kun walitti dhufeenyaa fi hariiroo maatii waan fooyyessuuf maatiin bakka takkatti soorachuun garmalee murteessaadha. Akka qorannoon biyya Yoosiyaa keessatti gaggeeffame tokko agarsiisutti daa'imman torban keessaa yeroo 5 irraa hanga yeroo 7 soorata maatii isaanii wajjin nyaatanii fi daa'imman torban keessaa yeroo 3 qofa maatii isaanii wajjin tahuun sooratan jidduutti gaggeeffameen daa'imman maatii wajjin yeroo 3 fi sanii gad maatii isaanii wajjin sooratan daa'imman maatii isaanii wajjin torbaanitti yeroo 5 fi sanii ol maatii isaanii wajjin sooratan daran harka 2.5 carraa araada adda addaatiif keessattuu sigaaraa fi hashiisha adda addaa fayyadamuuf akka saaxilaman mirkaneessa. Sababni isaatiis daa'imman maatii isaanii irraa toqanii jiraatan namoota araada adda addaa qaba wajjin carraan wal arguu guddaa waan ta'eef maatii yeroo hunda bakka tokkotti wal gahanii wajjin soorachuu qaban. Yeroo carraan wajji walitti qabamanii sooratan argames maatiin gorsa adda addaa waan kannaniif bu'aa guddaa argatan. Dabalataanis sunnaa aadaabu xa'aam yookaan sunnaa akkaataa ergamaa rabbii itti nyaatus ni baran. Kanaaf dhimma walitti dhufeenyaa fi hariiroo tokkummaa maatii cimsuuf wantoota maatiin irratti xiyyeeffachuu qaban keessaa tokko maatiin yeroo hunda bakka takkatti wajjin sooratan haala mijeessuun tooftaa karaa qajeelloo xurree ergamaa rabbii hordofuuf nu gargaaran keessaa tartiiba tokko akka ta'e hubachuun sunnaa ergamaa rabbii jiraachisuun sawaaba argachaa daa'imman keenya tarbiyaa diin islaamaa irratti guddisuuf nu gargaara. Qabxii sadaffaa seenaa nabiyyootaa fi hayata sahaabota ergamaa rabbii wajjin jireenya qooddatanii barsiisuu. Seenaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam daa'imman keenyaaf barsiisuu fi warreen gaarii ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam wajjin jireenya qooddatan sahaabota gaggaarii jireenya mi'aawaa jaalala seenaa jireenya lafa tanaa keessatti ilmaan namaa dabarsan keessaa jireenya itti qixxaatu hin qabnee fi jireenya fakkeenyummaa isaatiin dorgomaa hin qabne warreen gaggaarii ergamaa rabbii wajjin dabarsan seenaa isaanii maatii teenyaa fi daa'imman keenya barsiisuu. Akka fakkeenyattis seenaa sahabticha qaalii haadima ergamaa rabbii seenaa Usaamaa bin Zaydii fi kanneen biroo isaaniif seeneessuu. Dabalataanis seenaa sahabotaa yookaan hayatu sahaabaa akka hubatan akka seenaa isaanii baran isaan gargaaruu qabna. Daa'imman keenyaas seenaa sahabotaa irraa barnoota gahaa argatan. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam waa'ee sadarkaa sahabota isaa yeroo ibsu akkana jechuun dubbata. As-sahabii kan nujuum bi'ayyihi iqtadaytum ihtadaytum ila aljanna. Sahabaan tiyya akka urjii samiiti. Xurree sahabaatiyyaa yoo qabattanii jala deemtan xurreen isaanii jannatatti isin geessiti. Kanaaf daa'imman keenya akka xurree sahabotaa qabatanii karaa xurree jannataa deeman godhuuf seenaa fi hojiiwwan gaggaarii isaan hojjetan akka fakkeenya godhatanii jala deeman godhuuf tattaaffii cimtuutu maatiirraa eegama. Qabxii afraffaa yatiima nyaachisuu. Hojiiwwan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam guyyaa hunda hojjetu keessaa tokko yatiimaa fi nama beelawe nyaachisuudha. Maatiin daa'immanii yeroo hunda yatiimaa fi nama beelawee rakkate kan waan nyaatu dhabe manatti afeeruudhaan nyaachisuu qabna. Maaliif yeroo hunda yatiimaa fi nama beelawee nyaatu dhabe akka mana finnee maatii keenya wajjin tahee jaalalaan nu wajjin akka nyaatu waan gooneef daa'imman keenya wajjin yeroo fudhannee mari'achuu qabna. Hojii khayrii dalaynu kanaas niyyaa gaariin fuula rabbii ol tahee barbaaduuf akka goonu hubachiisuun keenya keessa isaaniitti kaka'umsa cimaa uuma. Akka hojii khayrii tanaafis sammuu isaanii qopheessan isaan gargaara. Dabalataanis sagantaa daa'imman keenya
yatiima soof fedhinnaan hojii tola olinsaa yatiima nyaachisuuf jecha guyyaa qopheessuun sagantaa sadaqaa daa'imman keenya yatiima itti khaddaman isaaniif qopheessu. Karaa biraatiinis daa'imman keenya soommana sunnaa fedhinnaa isaaniitiin akka yatiimni itti beela'u laalaa isaaniitti dhagahamtu akka hubatanii fi isaaniif nahan godhuun soomananii sagantaa galgalaa irratti akka yatiima wajjiin ta'anii sagantaa ifxiraa wajji nyaatan haala mijeessu. Haalli kun ammoo daa'imman keenya mirri rahmataa fi yatiimaa fi dhalalmaan namaatiif naasuun wajji guddatan isaan gargaara. Kanaaf maatiin haala kanarratti xiyyeeffachuun murteessaadha. Qabxii shanaffaa sirna aaratti to'atan leenjisuu. Adeemsa sirna itti aara to'atan sirritti leenjisuu. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo aare yookaan dallane dandeettii fi obsa caalaa ta'e qaba. Akka qorannoon biyya Yoosia keessatti dargaggoota muslimaatii fi hordoftoota amantii biraa kan umriin isaanii waggaa 18 irraa hanga 28 jidduutti gaman irratti gaggeeffame agarsiisutti dargaggoonni muslimaa qorannoon irratti gaggeeffame keessaa dhibbeentaa 26 kan ta'an yeroo dallanan yookaan yeroo aaran kan aara isaanii to'achuu danda'an akka ta'ee fi hordoftoonni amantii biroo kan qorannoon irratti gaggeeffame keessaa dhibbeentaa 14 qofa kan ta'an qofti kan yeroo dallanan yookaan gaddan if to'atan tahuu qorannoon Gallup Center gaggeesse ni agarsiisa. Kun ammoo sababni ta'eef adeemsa barnoota tarbiyaa daa'immanii keessatti wantoota daa'imman muslimaa tarbiyaa diin ergamaa Rabbii keessatti tooftaa sirna dallansuu itti to'atan waan maatiin leenjisaniif. Kanaaf maatiin muslimaa hundi daa'imman isaanii sirna aaraa yookaan dallansuu itti to'atan leenjisuun dirqama shari'aan islaamaa itti nu ajajju waan ta'eef leenjii kana daa'imman isaaniitiif kennuun karaa qajeelloo xurra ergamaa Rabbii hordofuuf dhimma xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu. Daa'imman leenjii sirna dallansuu yookaan aara isaanii itti to'atan hin fudhatin yeroo hedduu dhiibbaa shayxaanaatiin warra lubbuu isaanii if halaakan akka tahanis ibsame. Kabajamtoota hordoftoota qophii biqiltoota sunnaa qophiin guyyaarraaf qopheeffanne kana fakkaata. Sagantaa keenya golabuu keenyaan duratti fedhii Rabbii ol ta'eetiin torbaan sagantaa biraatii fi mata duree biraatiin hanga walitti deebinuu nagaa fi rahmanni Rabbii isin wajjin akka jiraatu hawwaa nagayaan tura isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Dhiiraa fi dhalaa wal keessaa ilmoo qabaachuun badhaasa Rabbii ogeessaa. Meeqaa nu khaasaaf daa'imman keenya qura'aana irratti bobbaasaaf akka qabattuuf ajaja qura'aana keessaa. Daa'imni yoo an barannee rakkachuun isaan oolamu barnootaan malee namummaan namaan beekamu. Gammachuun namaa barnootaan malee hin argamu ijoollee teessaniif itti yaadamee miinamu. Daa'imni yoo an barannee rakkachuun isaan oolamu barnootaan malee namummaan namaan beekamu. Gammachuun namaa barnootaan malee hin argamu ijoollee teessaniif itti yaadamee miinamu. الله الله يا الله الله يا ربي خالقك يا موتي دچي سمين هندنو سافك جولتي نمي نوكا چيچي دان ديكا دائمني وابرتي برنو تساتي نلولا فرافي ديناس أدام بافتي تبولا وجي جالتا كروران بباي غلا galata beekaa haadha abbaa isaatii fi tolaaf hunda jaalataa kan firaa fi aalii ollaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya obboleessa keenya Kaab Ismaa'eel maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaatiin guddaa isa galatoomfanna. Barumsa bareedaa fi akkaan cimaadha. Egaa Rabbiin nuuf haa laaffisu nu hundumaayyuu ijoollee keenya karaa sunnaa nabiyyicha keenya sallallahu alaihi wasallam irratti akka guddifannu Rabbi nuuf haa laaffisu. Rabbi nu haa gargaaru jenna. Egaa kanumaan gara qophii itti aanutti dabarra. Qophiin itti aantu marii guddaa waa'ee wayitaawaa yeroo ammaa biyya keenya keessatti ta'aa jiru irratti obboleessi keenya Hamzaa Booranaa xiinxaltoota siyaasaa fi akkasumas abbaa seeraa fi akkasumas itti gaafatamaa koongireesii federaalistii Oromoo idila addunyaa kan ta'e obbo
nageessoo Eddoo Duubee fi akkasumas Dr. Birhaanuu dubbisee jira. Garuma marii isaaniitti walumaan dabarra. Ammas turtii keessan raadiyoo daandii haa wajjin haa ta'u isiniin jenna. Geessisa qulqulleessu dunuungaa barsiisa ulamaa dhiyeessee ilmi si obaasa raadiyoo daandii haqa qilleensa gubbaa naannooytee ifa baaftee oduu haqa. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa egaa qophii keenya guyyaa har'aa keessatti ibsa koreen hojii raawwachiistuu addawaa'ii baaftee irratti haala guyyoota sadan darban kanaadha fi ibsi guutumaa guututti bahee jira. Egaa ibsoota warroonni dhaabbonni afraan baasan kana ilaalchisee egaa turtii hayyoota wajjin taasisuudhaaf jirra. Akkamitti hubatamaa gaafiiwwan jedhan tokko ibsa isaanii kanarratti wantoonni wal rurrukutanis ni jira. Egaa haaluma waliigalaatiin ibsi kun gara hojiittis hiikamsiisaa maal fakkaata? Akkasumas ibsi kun siyaasa biyyattii san keessatti yeroo ammaa kana sadarkaa raafama guddaa keessa biyyattii galche kun garamitti imalaa jira wanta jedhullee kan itti ilaallu ta'a. Egaa hayyoota lama qophii keenya irratti qabannee dhiyaanne jira. Dr. Birhaanuu Leenjisoo fi akkasumas obbo Nageessaa Oddoo Duubee qabannee dhiyaanne jira. Egaa haaluma waliigalaatiin turtii hayyoota kana wajjiidhaan taasisuudhaaf jirra. Hamma xumura qophii keenyatti akka nu wajjin turtan kabajaadhaan isin gaafanna. Egaa mee jalqaba anin kan qophii kan isiniif gaggeessaa isin wajjin turu obboleessi keessan Hamzaa Booranaati. Gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Bakkalchi Bariin wajjin jira. Hayyoota keenya keessumoota keenya simannaa. Baga nagaan dhuftan Biree akkasumas Nageessoo. Baga nagaan nu edde Hamza. Baga nagaan nu edde galatoome Hamza. Ayyeegaa hedduu galatooma isanilleen egaa affeerraa keenya kan haala wayitaawaa kanarratti nu kabajanii nu argamu keessaniif dhaggeeffattoota fi akkasumas keessumoota keenyallee rakkina teeknikaa seensarratti uumameedhaa fi dhiifama gaafannaa. Egaa haaluma waliigalaatiin egaa ibsi koreen hojii raawwachiiftuu marsa lammaffaaf bahe kun kan marsa tokkoffaa bahe sun kan akeekkachiisa guddaa akkasumas dhiifama gaafachuu wajjin ulee gurguddaa argitee uummataan ittiin rukutan kan qabatee namoota hedduu haasawa wal mamsiisaa wal xaxaa hiikan qabne hedduu ka keessatti ba'ee kan yeroo lammataa kun immoo ibsa dura san wajjiidhanis akkamitti ilaalama kan jedhu hayyoota wajjiinis tibba kanas turtii taasifnee jirra. Garaagarummaa hedduu akka qabu kan keessatti mul'ateedha. Mee haaluma waliigalaatiin ibsa guyyoota sadan as darban kanaadha fi wal faana warrootan dhaabota biyyatti san hoogganan Addawaa'iin ibsa bal'aa kennanii ibsoota kana keessatti egaa qabxiin darbe qabxii lamaadha. Qabxii darbe kana meegaa bal'inaadhaan seennee osoo ittiin ilaalin wanti kun ibsi kunini egaa dhimma biyyattii sanii siyaasaa gaaga'am rakkoo biyyattii san keessa jiru furmaata kennuudhaaf yeroo isaan itti guyyaa 18 wal mari'atanii gabbaan kan ibsa kanaatu achitti eegi kennaniin booda kallattiin laayivii ibsichi hin dabarre eegi argitee waraabameen booda edit godhamee ibsi sun akka bahu taasifame. Waan kana reefu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa lammaan xumura irratti kaasee ture. Ibsi kun sila uummataadhaaf laayivii darbuudha qaba. Argitee walgahiin sun argitee laayivii darbuudha qaba hamma inni jedhutti argitee akkaataa isaarraa dubbataa ture jechuudha. Mee gama sagantichaatti guutuutti osoo hin darbiniin dur ibsicha akkamitti ilaaltanii ibsa kana maaliif laayivii dabarsuu didan warri kun maaliif ibsi sun laayiviin dabarsin yoo dhugumaan isaan argitee waan hawaasaa irratti kallattiin haasofnee murtee kennina jedhan ibsuma saniitu wanni isaan laayivii dabarsuu dhowwe maalidha. Mee waan kana fuuldura kiyyatti Biree Dr. Birhaanuu sittuunatti mul'ata qabxii kanarra raati wanni as jettee jiraate. Galatoome Hamza gaa sun gaafii guddaadha. Kana duras miidiyaan adda irratti namni adda addaa yaadatti kennaatee akka ture hin beekama. Wanni Addawaa'ii keessatti ta'aa jiru keessattuu immoo walgahii isaa nama guyyaa 18 irra turan san keessatti wanni ta'aa ture waan dhugumaan akka Addawaa'iitti uummatatti laayivii dhiyeessanii miti waanuma jiru boodumaa'u dhiyeessuu irratti rakkoo guddaan akka jiru waan ba'anirra argaatii jirra. Kanaafuu isa laayivii godhuu jechuun
rakkoon biyyattii keessa jiru rakkoo hagam cimaa akka ta'e waan mul'isu waan ta'eef san godhuun hammam akka isaanii rakkisaa ta'e ifadha jechuun hin danda'ama. Karaa biraa akkuma dura argine jedduudhaan walgahii odoon xumuriin ibsa ejjennoo wayii baasanii turanii ibsa ejjennoo san keessatti rakkoo guddaan walgahii irratti akka isaan qunnamaa ture waliigalteen akka hin jirre mul'isanii turanii. Isa booda immoo erga xumuranii booda ibsa ejjennoo jedhanii kan barreessanii baasan sun kan dhaabni irratti waliigale otoo hin ta'in nama dhuunfaadhaan barraa'ee kan bahe. Akkasumas immoo ibsa ejjennoo TPLFin waan wal fakkaatu wayii tokko gadhiisanii turanii. Ibsa ejjennoo isaan baasan sun kan uummata gidduutti gaaga'ama guddaa kan uume ta'uunsaa jeequmsa guddaa nama gidduutti kan uume ta'uunsaa mul'ate. San booda bakka bu'oota dhaabilee arfan miseensa adda waayii ta'an kana bakka tokkotti fidanii akka isaan miidiyaa irratti waan uummata tasgabbeessu haasa'an godhuudhaaf yaalanii turanii. Haa ta'u malee haasofni isaan miidiyaa irratti godhanii argine garaagartummaa isaan gidduu jiru, walitti bu'iinsa isaan gidduu jiru, garaagartummaa ilaalchaa bal'aan akka isaan gidduu jiru kan itti argineeni. Gama tokkoon fakkeenyaaf mootummaan naannoo bakka bu'aan OPDO yookiin immoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waan sochii uummataa kanaan wal fakkaatu tokko yoo kaasan karaa biraa immoo jarri sadee wal fakkaatu jechuun hin danda'ama. Keessayyuu immoo bakka bu'aan TPLF waan dhaaban wal fakkaatu dhaaba baraaruu wal fakkaatu tokko haasanii garaagartummaa bal'aa tokko argisiisan jechuudha akka anaatti. Garaagartummaa bal'aan jiru sun immoo ibsa ejjennoo isaan amma ammaatti godhan barreessan fakkeenyaaf yeroo dhiyoo kana hidhamtoota siyaasaa hiikuu jedhanii wanna dubbatan irratti isa booda irra deddeebi'anii waan san idiit godhuudhaan akkamitti akka walitti bu'iinsi jiru waan argisiisan baay'ee tokko argine. Kanaafuu akka waliigalaatti waan san live godhanii uummanni akka argu marii isaan godhan akka hubatu godhuu miti. Ammumallee har'umallee walgahii isaan guyyaa 18tiif godhan isa booda ibsa ejjennoo isaan kennan irratti waliigalteen tokkollee akka hin jirree fi walitti bu'iinsi bal'aan akka jiru sochii biyya san keessatti godhamu keessa sochiin adda waayii keessatti yookiin miseensa dhaaba adda waayii keessa jiraniin godhamu tokkodha. Walitti bu'iinsi bal'aan akka jiruu fi waan walitti araarsuun illee hin danda'amne akka ta'u waan argisiisan tokkotu mul'ata Hamza. Biree hedduu galatoomi nageessa qabxii kanarratti akka dabalatatti mi'aatilleen wanti ati kaaftu maalti jira warri kun akka amma isaan ibsa isaanii kanarratti kaasuudhaaf yaalan እንግዲህ የዲሞክራሲና የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት ጀቻ ጅራኒ ዲሞክራሱማ ፊ ፖለቲካ ካን አርጊቴ አካሪት አርጊቴ ድሬሳ ካነሌ ባልኢሱዳፊ ጀጀቻ ቱራኒ እሲ ግዱምሳኒ ከነ ኬሰትዮ ዋን አርጊቴ ወልሱኩ መንከናቱ ማሊፊ ሐዋሰፍ ከለቲን ገባሰኒ ዋን ጅሩ ከን ማን ቀበተመ ከን ማፍ ሐዋሰን አርጊሲሲን አክቲ ጅራኒቱ ከነራት ወኒ አደበልቴ ጅራቴ ወኒ ኢፋ ሙጠቱ ቶኮ እንጅራ አኩም አማ ሬፉ ዶክተር ብራኑን ዱበቴ ከና adwaa'u'i keessatti jaarmiyaalee achi keessa jiran san keessa garaagarummaa wayii akka jiru hin mul'ata. Haasawa isaanii irrallee hin mul'ata. Akkasuma ammoo ibsa san eega baasaniin duuba ibsa barreeffamaan eega gadhiisaniin duuba miidiyaaf bahanii himuudhaaf torbaan tokko ol turuun isaanii kunuu gaafa haasawanullee garaagarummaan akka jiru haasawa isaanii irra wanni hubatamu tokko jira. Kun ta'ee atoo jiru garuu ani irra caalaa ka irratti xiyyeeffachuu barbaadu haasawa isaanii akkamitti waan kan ibsa kana baasuu danda'anii akkamitti kanarra ga'uu danda'anii yookaan immoo keessa isaanii wanni jiru maal fakkaataa wal dhabis isaan jidduu jiru sadarkaa kamii sadarkaa guddatti ol ka'eera moo sadarkaa gadi aanaadhaa maalirra jiranii waan jedhu kana bira dabreetuma. Tokkoffaa sirriitti himuun illee rakkisaadha. Lammeessoo immoo irra caalaa kanuu fayyadu irra yoo xiyyeeffanne kanuu fayyadu gara waan isaan kontentii waan isaan haasanii sanirraa kaanee waan isaan amma dhiyoo jedhan irratti fi gara waan san gara hojiititti
hiikuu gara kamitti yoo itti deemne qabsoo keenya gara duraa sochii uummataa fi qabsoo mirga kabachiifachuuf gochaa sabni keenya gochaa jiru yoo haala kamiin itti jenne gara duraa deemsisuu fi cimsuu hin danda'ama. Kanarraa maal barannaa waan jedhu irratti xiyyeeffachuu barbaada irra caalaa. Ibsa isaanii ilaalchisee wanni jiru tokko akka waliigalteen guutuu yookaan haala gaariidha waliigaltee irra kan jirre irraa hubadhee jira. Kalammeessoo ammoo ammas hedduu akka sochiin uummataa kun isaan daddaasee shororkaawanii jiranuu fi reeqisanii jiruun hundi isaanii dubbatan axxaabqinyus gabtanaal jedhanii akkana jedhanii hundi isaaniitu jechuudha. Sadarkaa kufaatii isaanii amananiiru haasawa isaanii sanirra wanni hubattu tokko sanii guutumaa guututti akka ummati isaan kufe ummata amma abdachiifachuu barbaadanii yaa ummata keenya waliigalleerra walitti dachaanee jirra nu abdadha ammas rakkoo kana keessaa baanee ammas dhaaba ta'uu hin dandeenna ammas isin bulchuu ni dandeenna waan jedhu akkuma isaan baanan gatsitaa gimbaataa san jiran ammas hinuma jirraa nu beekaa hinuma jirraa ammas itti fufuu hin dandeenna waan jedhu argisiifachuu waan barbaadan malee akka duwwaa ta'e hin mul'ata duwwaadha wantichi. Isarraa hubadhe Hamza. Tole hedduu galatoomi obbo Nageessaa akka seensatti qabxii bareeda gaaftemee Dr. Biraanuu isii amma ibsiisaan amma guutumaa guututti kennan kun siyaasa biyyattii san keessatti jijjiirama haaluma waliigalaatiin qabxiiwwan tokko tokkoon booda irratti hin deebina haaluma waliigalaatiin siyaasa biyyattii san dhaabni kun jijjiiruu ni danda'a qabxiiwwan lamaan kan fakkeenya mana hidhaa maakalaawii ni cufna jechuun isaanii akkasumas immoo hidhamtoota siyaasaa ni hiikna jechuun hidhamtoota kanaatu hiikuu keessatti yoo argitee waan hedduutu jira qabxii san argitee yeroo 7-8 ka edit godhanii fi hamma ammatti illee raawwiin isaa kan mul'atin jechuu wanni sun argitee jalqaba yeroo barreeffamu bal'aa ture dhiphisanii bayyuu amma namni siyaasan hidhamillee amma hin jirretti fakkeessuudhaaf yaaliin carraaqiin taasifamaa jira jechuu siyaasa biyyattii sanii hammam jijjiira ibsi kunin suni gaafii guddaadha Hamza anillee akkuma waan haasaa isaaniitirraa'u waan siyaasa biyyattii kana hin jijjiirra waan jedhan waan baay'ee argisiisan natti hin fakkaatu rakkoo nu keessa jirutu siyaasni biyyattii akka hin jijjiiramne godha waan jedhu san sobaafillee haa ta'u malee adimiit godhuun isaanii sun maal mul'isa kana booda jijjiiramanii isaan hin jijjiiramnaa kana yoo irratti waliigalle waan kana yoo gadi fageennan irratti mari'anne rakkoo kenna yoo adda baafanne waan jedhu lafa kaayan san immoo godhuu hin dandeenye karaa biraa immoo waliigaluu hin dandeenye jedhanii nutti himanii jiru. Kanaafuu rakkoo odoo adda baafannee rakkoo keenya hiiknee tokko taanee fuuldura deemnee rakkoo biyyattii tanaa hiikuu hin dandeenye waan jedhudha. Garuu immoo rakkoo san adda baafatanii waliigalanii hiikkachuu akka hin dandeenye immoo nutti himan. Kanaafuu adda waa'een rakkoo biyyattii san keessa jiru hiikuu hin danda'u. Waan jedhurraan nu ga'a jechuudha. Namni loojikali deduce odoo godhe sanirraa konkuluujiniin irra geennu maal inni adda waa'een kana booda akka isaan kana dura jechaa turan san haaromsamee rakkoon hiiku. Isa duras immoo akka isaan jechaa turan adda waa'een baduu qaba. Adda waa'een kana boodatti fufuu hin danda'u. Adda waa'een dhaaba baduu qabu jedhanii isaan irra deddeebi'anii dubbataa turanii ammas immoo rakkoo biyya keessa jiru kana hundaaf bu'uurri rakkoo kanaa adda waa'eedha jedhanii jiru. Kanaafuu waan kana hunda walitti qabne jechuudha. Dootii yeroo adda addaatti jedhan kana walitti qabne walitti qabsiisne yoo laalle isaanumtu warrumti miseensi adda waa'itu rakkoo amma biyya keessa jiru kana hin hiikna amantii jedhu qaban. Garuu immoo sadarkaa adda addaatti sadarkaa dhaabatti gadi buunee yoo laalle dhaabni adda addaa sadarkaa adda addaatti waan kanatti amana. Fakkeenyaaf if we do some symbolic reading amma fakkeenyaaf mallattoolee dhugaa haasa'an akka isaan itti ta'an akka isaan itti dhaabbatan akka isaan mallattoo lafa kaayan kana hunda yoo laalle immoo dhaabni kun ilaalcha kanarraa sadarkaa adda addaatirra hin jiran amma fakkeenyaaf opidiyoon amma tokko ilaalcha adda waa'iin rakkoo hin hiika jedhu kana namni itti amanu keessa jiraatullee irraa fagaataa akka jiru hin mul'ata. Warri immoo adda waa'ii hodhinee adda waa'ii walitti suphineetuma rakkoo jiru kana amma dandeenyu hiiknee
amma dadhabnes uummanni wajjumaan rakkatu nu itti fufuu qabna amantii jedhu an qabu jira. Akka waliigalaatti garuu haasaa isaaniitirraa wanni nuyi hubachuu dandeenyu isaanumtuu akka dhaabni adda waayii yookiin ijaarsi paartilee kana booda rakkoo amma biyyattiin keessa jirtu kana guutuudhaan guutuutti hinika ilaalcha jedhuun qaban. San godhuudha waan biraa haasa'u jechuudha. San godhuudha duraan dursinee walitti bu'iinsi paartilee gidduutti uumame kun warri uummata wajjin dhaabbate kun warri walitti dhufee maal jedhaniin maree albaa gudinyinnat kan jedhan san warri isaan keessa galan sun yoo ba'anii duubatti deebi'an. Adda waayii durii sanitti yoo deebine san booda immoo ganaa haaromsa keessa yoo seenne this may take like 10 years. Waggaa 23 san godhuu hin dandeenye otoo kana goone hiikuu dandeenya waan jedhu hubachuun hin danda'amu. But sanii immoo yeroon isaa I think it is too late. Baay'ee yeroo waan deeme uummanni irraa fagaatee waan deemes waan ta'eef warrumti miseensa adda waayitu sadarkaa amma jiru kanaan rakkoo keenya hiiknee rakkoo uummataa hin hiikna ilaalcha jedhu waan qabaniin fakkaatanii afaan guuttataniitis hin jenne. Muummichi ministeeraatu maal jedhee walga'iin nuyi goone kuni akka kiyyatti waanuma gaarii natti fakkaata jedhe malee afaan guutee waan gaariidhaan jennee waliigalle hin jenne muummicha ministeerati namni kun bakka bu'aa adda waayii ta'ee nama dubbatu. So kana hunda yoo laalle duraan dursinee adda waayumtu miseensi adda waayitu waan kana waliigallee hin hiikna ilaalcha jedhuun qaban. Akka uummataatti immoo yoo laalle uummanni already waan isaan godhan kana bira waggaa 3 waggaa 4 dura bira darbe. Kanaafuu bakki isaan itti taphataa jiran kun iddoon amma isaan itti taphataa jiran kun iddoo uummanni barbaadu miti. Isumaa immoo ta'ee isaanuu immoo rakkoo kana hin hiikna jedhanii itti namanne. Wanni isaan amanan maali? Maddi rakkoo kanaa nuyi jedha. Maddi rakkoo kanaa sinimmaa jedhanii waggaa 4 dura uummanni karaatti bahe miti. Waggaa 4 booda waan sana dhimmiitti godhuun maal jechuudha? Rakkoo biraa uumuudha. Egalee adda waayiinu amma miseensumta adda waayitu walgahii kana erga taa'ee booda rakkoon biraa keessatti babal'ata. Ka dura jiru san caalaa bal'ata. Amma immoo kana hiikna jedhe boru yoo ta'an rakkoo bal'aatu isaan mudata waan ta'eef akkanatti of nyaatee gara kufaatiitti deema malee of ijaaree waan rakkoo hiiku natti hin fakkaatu. Dr. Buraanuu hedduu galatooma. Qabxii bareeda kaaftanii jarri qabxiiwwan isaan kaasaa turanii booda kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waltajjii kana yeroo jalqabnu argitee tokko gootomsuuf yookaan ammoo tokko immoo lole yookaan gabricha taasisuuf miti akkasumas walgahii kana keessatti argitee tokko argitee wanni shaampiyoona ta'e wanni inni badhaasni addanne argatu hin jiru akka waa walii gaarreeffachaati haasawa isaanii kana keessatti namoonni afuraan kunuu yeroo haasawa isaanii irraatii waan calaqqisu hedduutti mul'ata namni onnee irraa qaqqabee dubbatu fuula isaa irraatillee kan mul'atu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaadha rakkinni akkasumas argitee dhukkubni argitee kaarraa mul'atu rakkoon uummata keenyaa kaarraa mul'atu isirraati jarroonni kaan akka waan laafa wayitti akkasitti irraa mul'ata ture mee gara obbo Nageessatti deebi'a qabxiin isaan lamaan kaasan akka furmaatatti biyyatti san kallatti furmaatatti yookaan immoo akka jalqabatti araarama uummata wajjiidhaan argitee nuu taa'onni isaan jedhan waan mana hidhamaa kalaawii cufuu fi warroottan siyaasaa hiikuti mee obbo Nageessaa ogeessaa seerallee ta'uu wajjin isi garaagarummaan paartii yookaan dhaaba siyaasaa tokkoof mootummaa maalidha eenyutu nama hidhaa eenyutu nama hiika mee waan kanarraati akka ija seeratti warri amma nama hiikneedhan mana hidhaa cufneedhan eenyuun nama hidha jalqaba eenyuun nama hidhaa eenyuun nama hiika kun bifa akkamiitiin ilaalama gara qabxiiwwan isaan kaasan kanatti mee yoo gaddeebinu. Hayyee hedduu galatoomi Hamza amma korri amma isaan ta'an kuni ka paartiiti paartii jaarmiyaa siyaasaati malee jaarmiyaan siyaasaa tokko akka jaarmiyaa siyaasaatitti of ijaaree sagantaa siyaasaa qabaatee galma mul'ata ofii qabaatee waan san mul'ata ofiisan sagantaa ofiisan uummataa dhiyeessee yoo uummanni sagaleedhaan amma haalli amma addunyaa guutuu keessatti haalli jiru yookaan immoo wanti irra walii galamee jiru kana biyya kamittuu jaarmiyaan siyaasaa hin jira jaarmiyoota siyaasaa hedduun jiraachuu danda'anii jaarmiyoota siyaasaa san keessaa
ka uummanni itti amanee wanni dhiyeeffatee sagantaa ofiitii fi mul'ata ofii uummataa himee uummanni sagalee kenneefittu mootummaa ta'a. Kun Itoophiyaa keessa. Haga ammaa Itoophiyaa wanni jedhamu sun isteetii yookaan akka biyyaatitti haga gadhaabatte modern Itoophiyaan kun haga gadhaabatte takkaayyuu sagalee ummataatiin fedhii ummataatiin wanni jaarmiyaan siyaasaa fedhii ummataatiin mootummaa ta'e hin jiru. Haa ta'u ammallee mamma fakkeessaa jiran ummatan nu filate jedhanii addunyaatti himataa jiranii eega jedhanii paartii fi mootummaan garaagara ta'uu qaba. Paartiin eega uummanni sagalee kenneef hin duuba mootummaa ta'a. Walga'iin akka jaarmiyaa siyaasaatitti taa'amuuf murteen akka jaarmiyaa siyaasaatitti darbuuf murteen akka mootummaatitti darbu kophaa. Maaliif akka mootummaatitti jaarmiyaa san qofaa miti ka achi keessa jiru. Mootummaa san keessa ka jiru. Ka jiraatus, ka hojjetus, siviil sarviisii dabalatee namni isaan deeggarus, ka isaan hin deeggarres hunduu qaama mootummaa sanii ta'a. Fakkeenyaaf warri akka paartii keessa argamuu hin qabu jedhamu. Warri akka mana murtii ijaarame jechuudha. The judiciary ka jedhamu qaama mootummaa keessa qaama siyaasa kamirraayyuu bilisa warra jedhamu. Miseensummaa siyaasa kamirraayyuu bilisa warra jedhamu. Warri biraallee akkasi qaami hedduun warra wanni siyaasaa loogummaa siyaasaa keessaa bilisa ta'uu qabu jira. Kanaafuu gara kora isaaniitti haa dhufnu. Kora amma godhatan kana korri kun ka maaliiti? Ka mootummaati moo ka jaarmiyaa siyaasaati? Yoo ka jaarmiyaa siyaasaati. Ka jaarmiyaan Adwaa'u'ii yookaan Ihaadig jedhamu arfan irra walitti dhufe. Malee mootummaa miti murtii mootummaatii miti murtii akka mootummaatti kennamuu miti wanni achirratti jiru kora jaarmiyaa siyaasaati isaan garuu kora jaarmiyaa siyaasaa san irratti akka paartiititti jechuudha akka paartiititti hidhamaa hiiknee jedhaniitu himan garuu akka seera biyya saniitiif akka heera biyya saniititti kanama hiik mootummaadha ka hiikullee mootummaadha malee paartii miti murteen kun murtee paartiin dabarsuu miti kanarraa maal baran biyya san keessa paartii fi mootummaa jidduu garaagarummaa jiru. Waan akka paartiitiin murteessan akka mootummaatiin raawwatan jechuudha. Silaa eenyu ka nama hidhu ka hidhe paartumaan murteessanii haa hidhanuu malee akka Ihaadigiitiin murteessanii nama haa hidhanuu malee akka gubbaatti akka mul'atutti ka dhaqee qabu poolisii qaama mootummaati jechuudha. Ka himannaa banu biiroo waajjira haqaati mootummaadha kun. Waajjirri ministeerotaa hunduu mootummaadha. Council of Ministers jala warri argamu waajjirroonni ministeerotaa, poolisiin, paarlaamaan qaama mootummaa sadi keessa tokko paarlaamaadha warra seera baasu. Paarlaamaa ka bakka bu'oota ummataatii fi ka mana maree federeeshiniitti jira. Mana maree bakka bu'oota ummataatti wanni lama jira baay'ee achirrattu. Kun qaama mootummaa keessaa tokko. Kun immoo qaama hojii raawwachiiftuu jedhamu. Kun poolisiinis waajjirri haqaas ministeeronni hunduu ka keessatti argaman isa kana executive yookaan qaama hojii raawwachiiftuu. Kun immoo qaama seera hiikuu jira manneen murtee warra kana warri mootummaa jedhamu. Akka mootummaatti wanni kun ka ta'uu qabu. Yoo warra kana hin hiiknallee ka jedhan taate biiroo haqaattu waajjira ministeera haqaattu ibsa kanarra kennuu qaba malee akka jaarmiyaa siyaasaatti miti ka silaa kennuu qaban. Garuu biyya san keessa there is government party fusion mootummaa fi jaarmiyaa siyaasaa jidduu garaagarummaan akka hin jirre kanaan argata waliin makameera. Kanaaf hojiirrallee abbaa fedhan mormituudha ta'edhanii hojiirra nama ari'u akka mootummaatitti jechuudha. Gama tokkoon paartiidha jechuudha. Paartii fi mootummaan garaagarummaa akka hin qabne kanarratti argina. Kun ibsa jaarmiyaan siyaasaa kora Ihaadigii ta'ee murteessuu miti murtiin kun. Murtiin kun murtii mootummaan murteessuu qabu malee murtii paartiin siyaasaa ka hidhullee paartii siyaasaatii miti ka ta'uu qabu. Akka heeraa fi seeraatiin jennaa beeki. Garuu dhugaan jirtu paartiitti waan cufa hojjeta malee wanni mootummaa jedhanu hin jiru jechuudha achirratti. Waliin makamee addaanuun beekama. Maaliif yeroo filannoo amma makiina ittiin wanni paartii isaanii filannoo wanni ittiin godhachuuf. Waa hunda maallaqa mootummaa fi paartii jidduu paartii biyya bulchuuf mootummaa jidduu garaagarummaan takka hin jiru jechuudha. Kun waa ijji waliin makamee jiru isaanu addaanuun beekanu. Warrummaan keessa jiru hin beekanu. Tiigalee heera mootummaa sanuun beekanu duri kifilee wadaajoo fa'aa fi eenyu namichi wanni ka advaizarii achi ta'e suni Naahom suni. Isaan kun godhanii fi achi ka'anii mallasin beekaa. Achi ka'anii nagaasoon fa'aa jalqabee cheermaanii ture na heeri mootummaa san ba'u cheermaanii komishinii sanii ture. Isaan kun hin beekanii warri kun heeruma sanuu waan beekan natti fakkaatu. Kanaaf garaagarummaa paartii siyaasaatiif mootummaa jidduu jiru akka hin beekne wanti beektuun silaa yoo murteessan achumaan warri sunuu wannuma qaama saniin erganii
ministeerri haqaa akkasitti silaa ibsa kabaasuu qabu akka paartiititti ibsa baasanii jechuudha. Kanaafuu wal makee jira paartii government and state wanni kun sadiin adda adda. Paartiin yoo uummanni sagalee fiitiin mirkaneessee fi jedhe mootummaa ni taati. Takka mootummaa gaafa taatu ammoo ka paartii tokko qofa adoon ta'in ka uummata biyyattii sanii marata. Mootummaan sunuu yoo fedhee paartiileen adda addaa koolishinii uumtee tumsa uumattee walitti dhufteetillee mootummaa taati yeroo tokko yoo sagaleen wanniin jedhu paartii lama paartii sadii paartii afur hagasii olillee ta'uu malan biyyoota adda addaa irratti akkuma argitanutti ka sagaleen hin guutin 50+1 argachuuf walitti makamaniitu mootummaa ta'u mootummaa gaafa ta'an ka uummata biyya sanii mara. Isteeti ka jedhamu immoo biyyitti jechuun uummata biyyittii sanii lafa dabalatee daangaa san keessa wanni jiru wanni martuu walitti deebi'ee mootummaa uummata biyya sanii daangaa fi lafa san dabalatee ka ufitta birmadummaa qabaatee jechuun sovereignty qabaatee waan kana yoo dabalatu isteeti jedhama jechuudha. Na biyya san keessatti wantoota kana sadiin jidduu garaagarummaa yeroo hedduu argitu. Governmentiinis sometimes akka isteetiif godha. Paartiin illeen paartii waan akka mootummaatti murteessanuuf waan akka paartiitiin murteessanuun beektu hojii mootummaa akka paartiititti hojjetti jechuudha. Kana ka mul'atu Hamza. Hedduu galatoomi obbo Nageessaa ibsa bal'aadha kanuu kennite amma warrillee waasan irratti waa xiqqootti dabaluu barbaade waan amma paartii government fusion Nageessaan jedhasu waan salphaa miti inni. Tole. Well kun waan bal'inaan mul'atudha sirna dimokiraasii jedhanii amma fakkeenyaaf yeroo filannoo ani yeroo tokko warra Awurooppaa Yuuniyeenii wajjin long term observation missionii keessa hojjedhee ture carraa argadhe wanni fakkeenyaaf qaamni akkanaa kun wanni ilaalu waan akkanaadha waan paartii government fusionii kanarratti fuulleffatan. Yaa ta'u malee warri adda waayee keessa jiran ani akka waliin makuu natti hin faatu inuma hin beekne waan akkasii akka jiru akka exist amma fakkeenyaaf bakka bu'aan aanaa tokko civil servant sorry nama aanaa san keessa jiru hunda bakka bu'aa nama san hundaaf hojjeta jechuudha. Mormituus haa ta'u nama adda waayee deeggaruus haa ta'u nama hundaaf hojjeta garuu namichi waan kanniisa kunuu mallattoo kanniisaa kana qabatee godhatee biiroo keessa taa'ee namoota Awurooppaa Yuuniyeen irraa dhufanii waa xiinxalan kana eega. Tokko maal argisiisa? Rakkoo hubannoo guddaan akka jiru. Biiroo isaa guutuu keessa kanniisa gamaa gamanatti maxxanseetti. What you do is nuyi mallattoo suura faa kaasna yeroo baay'ee akka mallattootti itti fayyadamuudhaaf. Hin galuuf amma gaafa suura kaastu waan akkasiisan tokkollee ilaalcha keessan galchan. Konkolaataa mootummaatti fayyadamanii kaampeen godhan. Kuni bal'inaan beekama biyya san keessatti. Warri wayyaanee konkolaataa mootummaa number 4 koodii 4 qabu kanaan kaampeen godhatan. Kuni waan amma gadi sadarkaa ammuma kana sadarkaa naannoo Oromiyaatti fakkeenyaaf namootuma waa hubatan jettu waa hubatan jedhu irratti illee mul'atama fakkeenyaaf Dr. Abiy taayitiliin isaa maali har'a sadarkaa ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira dhaadhiyooti. Waan akkana jedhamu jira. Waajjirri dhaadhiyoo paartiidha. Mootummaan naannoo Oromiyaa it's a public office. Pirezidaantii yeroo jennu it is a public office. Biiroo maallaqa uummataa kan OPDO deeggarus kan OPDO hin deeggarres mormitootas nama siyaasa keessa hin galle hunda walitti qabatu jechuudha. Namichi kun public office vice presidentii iddoo san qabatee garuu paartii qofa hooggana jechuudha. This is wrong. Kuni dogoggora guddaa. Waan akkanaa godhuun hin danda'amu. Paartiidhaa fi mootummaa walitti makuun sanummoo the highest public office vice president fayyadamtee itti gaafatamaa dhaabaa qofa ta'uun dogoggora. Kana dura akkam godhaa turanii positionii lama wal buusan ture. Fakkeenyaaf sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti itti gaafatamaa waajjira akkanaa fi itti gaafatamaa biiroo dhaadhiyoo jedhama. Amma isarraa kaasanii Dr. Abiy itti gaafatamaa waajjira dhaabaa qofa ta'ee hojjeta jechuudha. Sunillee paartii government fusionii kana yookiin immoo rakkoo ilaalchaa waan kana addaan baasuu irratti jiru kana bal'inaan argisiisa. Rakkoon kun kan maddu qaba tokko waa hunda dhuunfachuu isaa irraayis ta'uu danda'a. Kanaan wal qabatee hidhamtoota siyaasaa amma fakkeenyaaf hedduu kana dura kaastee turte hidhamtoota siyaasaa wanni jedhu suni hin jiru amma fakkeenyaaf dura jedhanii jiru. Political prisoner hin hiikna hidhamtoota siyaasaa waan jiru kaasan. Isa booda Facebookii fi Twitterii biiroo muummicha ministeera irratti wanna barreeffamee fi yeroo torba
moo yeroo kudhan waan idii ta'e san irratti irra deddeebi'anii hidhamtoota siyaasaa san keessaa baasanii iskooppii isaatii immoo namni hiikamu lakkoofsi isaa akka gadi bu'u yeroo godhan san maal godhuuf yaalanii kana dura akka jedhaa turan sanitti hidhamtoonni siyaasaa biyya kana keessa hin jiran jechuudha. Hidhamtoota siyaasaa jechuun maal jechuudha? Nama ilaalcha siyaasatiin hidhame yookiin waan gocha siyaasaa tokko nama hidhame jechuudha. Biyya san keessatti namni hin hidhamu maaliif? Number 1 dogoggora siyaasa wayyaanee mormuudhaan hidhama. Namni biyya san keessatti hidhame yoo xiqqaate parsentiin 75 dogoggora ilaalcha dogoggora siyaasa wayyaanee kana mormuudhaan. Dogoggora siyaasa wayyaanee mormuu jechuun ilaalcha siyaasaati. It's a political belief. Kuni sirrii miti akkana ta'uu qaba jedhee mormee hidhame. Nama kanaan hidhamaa siyaasatii miti jedhanii isaanumatu ofii define godha jechuudha akka barbaadanitti. Kuni sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti illee aangaa'onni mootummaa naannoo Oromiyaa hidhamtoonni siyaasaa naannoo keenya keessa hin jiran jedhanii jedha. Kuni akka nama tokkotti nama qaanii keessa nama galcha. Isaan amma sadarkaa adda addaatti uummata keessa deemanii hidhamtoonni siyaasaa ni hiikaman jedhanii haasa'aa ba'anii irra immoo miidiyaatti gadi ba'anii hidhamtoonni siyaasaa hin jiran jechuun dogoggora guddaadhaas uummataanis rakkoo keessa waan isaan galchuu danda'anii kana haaluun hin danda'amu. Sadarkaa amma biyyattiin keessa jirtu keessatti hidhamtoonni siyaasaa biyya san keessa hin jiran jechuun waanuma jechuudhaallee nama qaanfachiisu jechuudha Hamza. Kana I think kanarratti namni hundumtuu seriously ilaaluu qaba. Waan akkanaa isaan gaafuma barbaadan waan fe'an haaluu hin danda'anii there is a basic principle when ittiin defined ta'u hidhamtoota siyaasaa jechuun maal jechuu akka ta'e standardiitu jira akka itti hiikamu san hunda cabsanii akkuma fe'anitti namni ilaalcha siyaasatiin hidhame hin jiru jechuun namni dhagaa darbatee hidhame hin jiru jechuudha. It is a political action. Namni tokko karaatti bahee harka akkanatti walirra godhuudhaan namni hidhame meeqatu jira? Namni dhagaa darbatuudhaan hidhame meeqatu jira? Namni political protest godhuudhaan hidhame meeqatu jira? That is a political action. Namni immoo waan san godhee hidhame hundumtuu they can be defined as a political prisoner. Maaliif ilaalcha yookiin gocha siyaasa isaaniitiin hidhama waan ta'eef. I think nageessan kanarratti bal'ina itti dabaluu danda'a abbaa seeraa waan ta'eef kana garuu kaasuun barbaachisaa natti fakkaata gadi qabne. Hedduu galatoomi Dr. Buraanu qabxii murteessaadha. Anilleen qabxii kanumarraati mee gama nageessatti dhufa. Isin warri kun eenyu hiikuu barbaadani kana obbo Nageessa? Eenyu hiikuuf deeman ayya hin hiikne wedhan? Eenyu namni isaanii kan nama buddeen odoo saamuu yookaan immoo nama argitee nama akkamii hiikuuf deemanii ayyee lama namni hidhamaan siyaasaa keessatti Oromiyaa keessa hin jiru jedhanii. Namni ilmi Oromoo isii akkuma jiruunu jireenyi isa mana hidhaa miti. Mana hidha san keessallee obbo Nageessa seentee ilaaltee jirte. Eenyu faan akka hidhaman, eenyu faan achi keessa akka jiru, maaliif akka hidhaman fagoo min hidhamin keessuma seentee jiraattee mana hidha san argitee jirta obbo Nageessa. Mee kanarratti qabxiin warri amma nama siyaasaa ni hiikna jedhan kun eenyu fa'a ilaallata. Fakkeenya warrootaan argitee qabsoo uummanni muslima gaggeessaa turetti jira. Sochii dimtsaachilisama kana keessatti ulamaayin hayyoon islaama gurguddoon akkasumas argitee beektonni gurguddoo warri koreerraa namni ni hidhamin namni argitee hin hiikamin ni jira. Warra immoo galme kana waliin wal qabatee hedduun hidhamanii jiran. Ilmaan Oromoo ka gadi hin dhiyaanne lakkoofsaan tokko lama ka hin jenne ka kumaatamaan lakkaawwaman. Akkuma amma Dr. Biraanuun tuqe kanatti mormii gaafii mirgaa kaasu. Gaafii mirgaa wanni inni kaaseef argitee siyaasaan biyyattii keessatti sirni siyaasaa deemaa jiru sun sirrii ta'uu dhabuu isaatiin uummanni Oromoo gaafii gaafataa ture. Kana wal qabsiisi mee eenyu namni hiikamuuf deemu? Warri eenyu hiikuuf deeman fakkeenya himanna kanallee addaan kutuu dhiifama godhuu an fakkeenya mihiret wanni isaan jedhan kun akkamitti ibsama? Kan walitti qabinu deebis horii bul. Ayyee hedduu galatoomi obbo Hamzaa. Jalqaba wanni irraa ka'a konseptii jechoota wanni ogummaa seeraa keessatti jiranu sadii irraa ka'a. Tokkoffaa withdrawal of charges yookaan himannaa afaan Amaaraatiin kissi maaqqaareet jedhuuni himannaa addaan kutanii galmee cufuu waan jedhamu. Inni kun seera adeemsa yakkaa ka biyya sanii keessa keewwata 122 irra jira. Inni kun maal jedha? Yoo mootummaan nagaa biyya saniitiif ta'ee sababa adda addaatiif akkuma duraan jenne kanama himatu mootummaadha. Yakkaan kanama himatu. Yeroo hedduu waan yakkaa yoo argitanii jiraattan teete poolisiin qorateetti abalangaatitti himata malee nama yakki irra raawwatamee miti ka himatu. Yoo waan hariiroo hawaasaa ta'e civil case yoo ta'e
abbuma rakkoon irra geettetti abbaan like waan maallaqaa haa ta'uu waan qabeenyaa waan biraallee ta'e abbaa miidhametti himata. Amma ammoo akka waan namni miidhame sun mootummaa ta'eetitti mootummaatu bakka bu'ee himata waan yakka jedhamu irratti. Kanaafuu wanni adeemsa yakkaa san 122 irra wanni jiru maani mootummaan himate sun yoo wanti sun nagaa uummataatiif haa ta'u sababa adda addaatiif hawaasaaf barbaachisaadha himannaan kun itti fufuun qabu jedhee yoo amane mootummaan gara waajjira haqaatiin yookaan abbaa alangaatiin himannaan kun haa dhaabatu jedhee mana murtiitti dhiyeesseeti himannaan addaan kutan keessumaa qaaret jedhuuni withdrawal of charge tokko isiidha. Warra itti murtaa'e miti warra himannaarra deemaa jirurratti bifa saniin addaan kutan. Inni lammeessoo pardon ka jedhan kana pardon yookaan immoo yiqirta dhiifama. Ka dhiifamaa kun yeroo hedduu akkamii namni itti murtaa'e dhiifama nama himannaarra jiru adoon ta'in nama mana murtiitti dhiyaachaa jiru ka shakkamee himannaan irra deemaa jiru adoo hin ta'in nama adeemsa mana murtii san keessatti yakkamaadha jedhamee itti murteeffame ragaan irra mirkaneesseera jedhamee itti murteeffame dhiifama akka inni gaafatu piroosiijeri jira adeemsa saniin waraqaa dhiifamaa guutee dhiifame balleessee jira dhiifamni naaf haa godhamu jedhee yoo inni gaafatee jedhe sanirratti hundaa'anii dhiifama godhanii fi mootummaan yookaan immoo gara waajjira haqaa saniin pardon jedhama labsiillee qabaa karaa saniin gadhiifama. Kana wayyaanee yeroo dheeraa ka fayyadamtu isa kana. Warra siyaasaan hiitellee yoo dhiibbaan gara mootummoota alaallee hin ta'ii gara adda addaatiin itti dhufu akka isaan dhiifama gaafanne jedhan mallatteessanii akka isaan waraqaa dhiifamaa akka isaan gaafatan gootee yeroo hedduu gadhiisti. Inni sadeessoo amnesty jechuun mihirati ka amma isaan jedhan kana. Yeroo jalqabaatiif amma kissii addaan kutu amnesty mihirati waan jedhu kan amma ibsa ammaa kana qofarra jedhe waggaa 27 takkaa jecha kana irra bayaanii hin beekanu. Amnestiin kun ka himannaan irra jirus ka mana murtiitti deddeebi'aa jirus haa ta'u ka itti murtaa'ee jirullee adoo dhiifama gaafachuu barbaachisin adoo inni yakka kiyya akkana jedhee mallatteessuun adoon barbaachisin irraa kaasuu jechuudha. Ka itti murtaa'es ka already mana murtiitti deddeebi'aa jiru ka shakkameeti wanni jedhaa jirullee hunduma isaaniitu namoota dhimma waan murtaa'e san irratti himatame yookaan itti murtaa'e lamaanuu dabalata amnestiin irraa kaasan jechuudha. Mihirati jettiini amma ka isaan jedhaa jiranu ibsa isaanii irra akka argine mihiratii jedhaa jira. Amnestiidha jechuudha. Amnestii taanaan amnestii garuu heera mootummaa Itoophiyaa keessatti amnestii yookaan amnestii warra ilaalanne jira. Namoota beeki yakka dhala namaarra raawwatamu keessaa tokko dhala sanyii fixiinsa genocide ka baay'ee addunyaan balaaleffattu. Inni lammeessoon slaveryidha. Slavery duraanaa achi genocide achi forceful disappearance jedha. Nama dhossan tokko arfeessoon torture. Wantoonni kun baay'ee waan seera addunyaa keessatti balaaleffataman. Namoota genocide raawwatan crimes against humanity yookaan immoo forceful disappearance torture warra waan kana raawwate waan kanaan himatame warra crimes against humanity in himatame amnesty godhuufiin hin danda'amu jedha heerri amma mootummaa Itoophiyaa sun. Kanaafuu kana achi ka kanarraa alaa hundaaf amnesty godhuun hin danda'ama jechuudha yoo mootummaan murteesse. Kanaafuu amma wanni isaan jedhaa jiran amnesty san dhiifama goonaa jechaa jiranii eega kana ta'ee gara wanni isaatii yoo gaddeebinee jiru eega amma yoo argite jiraate ibsa isaanii keessa balleessaa kenna rakkoo uumame kana hundaa katti gaafatamu nu'uu jedhee jira warri kun. Eega balleessan ka isaanii ta'uu amanan eega sababa mormii sababa dirree demokrasii dhiphisuu isaaniitiin fi akka uummanni yaadan ibsanne uummata kana ukkaamsuu isaaniitiin sababa bulchiinsa gaarii isaan dhoowwanii wanni kun hundu uumamee jedhanii amananii sanii wal qabata amma wanni kun warri kun haa gadhiifamuu jedhaa jiranii jechuudha. Hundinuu ka processii mana murtiirra jirus ka itti murtaa'e isaa dhiifamu. Eega kana jedhan ka gadhiisuu qaban sababa mormii kana dimtsaachiin sammaallee haa ta'uu mormii siyaasaa hin jira isaanu seera yakkaa ka jedhan san keessa keewwata 240 qabee yakka mootummaarra raawwatamu jedha. Bamangist ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች jedha. Warra waan kanaan himatan fi warra labsii farra shororkeessummaa kanaan himatan
yakki isaanii hidhamtoota siyaasaa ta'uun isaanii ifa. Jarri kun hidhamtoota siyaasaas maaliif yakka mootummaarra raawwatame jedhameera. Himannaan isaanii nuun argisiisa. Waa akka isaan mormii mootummaarra godhan. Kana shororkeessummaa fi waan adda addaatti qindeessanii irra himatan waan ta'eef kana mara gadhiisuu qaban malee gama tokko gadhiisanii gama tokko qabuun ka saba tokko gadhiisanii amma wanni jedhamaa jiru shakkiin guddaan jedhamaa jiru hidhamtoota Oromoo jalaa gadhiisaniiti ka warra Amaaraatii fi kabiraa achumatti hambisaniiti ammas walitti dhufeenna akka tokko yaadaan namni walitti dhufe kana addaan baasuuf yaalamaa ka jedhutti odeeffamaa jira. Kana walakkaa gadhiisanii walakkaa hambisuun mormii jiru ittiin daran itti hammeessa. Ammas rakkoo amma jedhan kanaafuu gonkumaa furmaatallee ta'uu hin danda'u. Ammallee gocha hamaa jechuudha. Maanii fi egaa mihiretti yookaan emineftii goona ka jedhan taate namoota waan kanaan himatamanii fi itti murtaa'e namoota sababa siyaasaa himatameef itti murtaa'e hunda isaanii gadhiisuu qaban tokko gadhiisanii gama tokko gadhiisanii gama tokko hambisuun daranuu waan biyya san balleessu waan biyya san diigu malee watakka wanni inni haala jiru fooyyessu hin jiru. Kun bifa sanii beekamuu qaba. Nuutilleen ummanni kennalleen hundinuu rogeeyyiin illeen ka beekuu qabduuf ka irratti xiyyeeffachuu qabdu. Hidhamaan siyaasaa hundi gadhiifamuu jenne duraanillee ka jedhamellee kana hundi gadhiifamuu jedhamee hundi gadhiifamee sulleen achiin dhaabataa miti beeku. Hidhamaan siyaasaa hundi yoo gadhiifamee jedhe gaafiitti aantutti deebisaa deemuun qaban malee achirratti akka dhaabatanuufi miti. Hidhamaa siyaasaa gadhiisuun sadarkaa tokko jechuun waan godhan saniif balleessaa isaanii amanuu isaanii gaafii uummataa caqasuu isaanii mallattoo tokko malee wanti jiru achiin duuba maaniif hidhamtoota siyaasaa kun waan gaafatamanii hidhamanii qaban. Wanni isaan gaafatan sun deebii argachuu qaba. Yoo wanni kun deebine ammas hidhaan itti fufuu danda'a jechuudha. Nama gaafate nama waa morme ammas yoo hidhaa itti fufu teet kun isaan kun bahuun callaan ga'a miti. Rakkoon sun yoo hiddaa hin gogin yoo maddarraa deebiin argati yoo maddarraa hin gogin ammas gochi sun gocha santi dhaabatuu qaba malee hidhamaa kana qofaa miti gochi seeraan ala nama hidhuu hidhaa amma wanni ka'aa ture maan hidhaan haa dhaabbatu ajjechaan haa dhaabbatu namni tokko mirga ofiitiif hiriira bahuu isaatiin mormuu isaatiin hidhamuun ajjeefamuun haa dhaabbatu. Mootummaan uummataa haa dhaabbatu. Uummanni abbaa aangoo siyaasaa haa ta'u nama fedhe filatee karaa amantiillee akkaataa amantii isaanii sanitti nama barbaadan filatanii hoggantoota ofii godhatu. Ka hawaasa ka uummata mara sadarkaa biyyaatiittillee mootummaan sagalee uummataatiin fedhii uummataatiin haa ijaaramu gara aangootti sagalee warri uummata bakka bu'u gara aangootti haa dhufuudha uummati ka jira. Haga kun hiika hin argatinitti jari kun bahuun callaallee hin ga'amiti. Jaruma kana ammoo keessaa qoodanii garee tokko qofa gadhiisne garee tokko hambisne jechuun daran uummanni kun irra garagala malee waan irraa dhaabatu moti kun sirriitti jala muramee beekamuu qaba. Eddu galatoomii obbo Nageessa qabxii babbareedaadha. Mee Dr. Biraanuun immoo qabxii kana wajjin wal qabsiisi waan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa wanni aan haasaa isaa kaasuu fi obbo Lammaa haasaa dhama qabduuf ka onni irraa maddite ka sodalleen shakkilleen keessa jiru irraa arginu ka ammoo dhugaa uummata keenya dubbachullee ka uummata argitee uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in akka guutuu biyyattii sanitti rakkoon guutummaan guututti jiraachuu isii namni irra gad dhaabbatee dubbataa ture isaa waan ta'eef kaasaa rakkoon jirti rakkoo jirturra waliigallee jirra rakkoowwan jiran kan immoo furmaatallee kennee jirra furmaata irrattillee waliigallee jirra bataskaan yookaan masgiida dhandhee waliif hin kakanne malee jedhe waliigallee jirra garuu walii hin kakanne jedhee qabxiin ni kaasetti jira sodaattu jira jechuu shakkittu jira hojiirra ooluu wanni kun immoo argitee ummanni kun raawwiin eegiin jirre ammallee fincilli itti fufeedha. Raawwiin eegiin jirre warroottan hidhamtoota siyaasaa amma tuqaman kun eegiin jirre fakkeenya Baqqala Garba yookaan Dr. Mararaa Guddinaa yookaan Ahmeddiin Jabal warra fullee mul'atan kan hiike ilmaan Oromoo waggaa 25 mana hidhaa maakalaawii asseenten isaanii hin beekne ka haadhaaf abbaan gargar ba'an ka achi keessatti argite ka miilli cite rakkoo meeqan dararama jira dheegisuun dhossan yookaan immoo qabxiin lammaffaa immoo maakalaawii fuuldura Finfinnee mul'atu kan cufanii muuziyeema deebisanii maakalaawii 100 ijaaranii jiran siyaasa biyyatti sanii sirnatti deebisuudhaaf immoo amma waliigallee jirra rakkoo keessa turre kanaaf immoo dhiifama ummanni keenya nu haa godhu ummanni keenya argitee itti balleessinee jirra rakkoo haganga gaaga'ama haganga hunda nutti fide
ammoo argitee waan kan sirreessuuf immoo uummanni carraa nuu kennuu qaba. Carraa nuu kenne karaa dimokiraatawaa ta'een argitee gaafii mirga isaa dhageessifatuu qaba. Uummanni durumayyuu karaa dimokiraatawaan dhageessifataa ture. Mee haaluma waliigalaatiin qabxiiwwan kun hidhamtoota siyaasaa hagamitti dhiphisan hidhamtoonni siyaasaa hiikamuu qaban kun atgama kan keetiin eenyufaadha. Mee akkamitti ibsita warri immoo dhiphisaa jiranii kanallee irraati nuti qiiti. Furmaata biyyatti san keessatti fiduu danda'a. Maakalaawiin jedhan kunillee tokko eegi cufame isi sirna haqaa biyyatti san keessatti diriirsuu danda'a maakalaawiin cufamuun. Galatoome Hamza. Dhuguma gaa amma obbo Lammaa wanni dubbate wanna barreeffame san keessatti fakkeenyaaf wanni Feesbuukii muummicha ministeera biyyattii irratti waajjira muummicha ministeera irratti barreeffamee koo torba irra deddeebi'anii idiit godhan sun waan argisiisu qaba mataa isaati. Fakkeenyaaf walgahii keessatti hidhamaan siyaasaa kamuu akka hiikamu walii galanii turan. Kuni maal argisiisaa gaa obbo Lammaan waan dubbatanirraa gaafii uummataa kana akka eekoo godhan akka reflect godhan irra deddeebi'anii waan san deeggaranii walgahii san keessatti akka dubbataa turan miidiyaa irrattis dubbatanii jiru. Karaa biraa immoo bakka bu'aan TPLF Dabratsiyoon waan dhaaba baraaruu kanarratti fuulleffatee akka dubbataa ture wanni jiru kun akka itti fufu akka barbaadu wanna argisiisan kuni lamaan immoo maddiitti ba'anii wal morkii adda waa'ee keessa jiru san amma makka addaan harkisa waan mul'isan tokko walgahii san irraa hubanna. Ergaa Feesbuukii waajjira muummicha ministeera irratti ba'ee koo torba idiitti godhame san gaafa laaltu garuu dura yaanni ba'e yaada lammaan faan irratti walii galan ta'uusaa inuma mul'isa amma tokko. Maal innis namoonni hidhamtoonni siyaasaa hundumtuu dogoggora keenyan hidhaman waan ta'aniif yaa gadhiifaman kan jedhudha jechuudha. Isa booda garuu yeroo torba gaafa idiit godhan maal godhanii gadi buusan. Nama ilaalcha siyaasaa dhaaba siyaasaa keenyan tuqnetti gadi siqsanii gadi dhiphisaa deeman jechuudha. Gaafa san godhan maal godhanii waliigaltee adda waa'ee walgahii adda waa'ee keessatti yaanni obbo Lammaa fa'aa irra aanee bayesan isaan immoo birookiraasii keessatti mootummaa biyyattii keessatti iddoo qabaniin gadi dhiibanii idiit godhuudhaan gadi dhiphisaa dhufan jechuudha. Kanaafuu waliigaltee walgahii keessa yaa jiraatu malee erga gadi ba'anii garuu hojii irratti kutti waliigalteen akka hin jiraanne ammas karaa adda addaa argisiisuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf irra ganama atiin karaa natti fakkaataa mootummaan naannoo Oromiyaa hidhamtoota 10,000 gadhiise jedhee jira. Hidhamtoota 10,000 gadhiifaman kana garuu kuni waliigaltee maalii yookiin immoo waan yeroo kana yeroo dhiyoo keessa godhame waan wal qabatu miti jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Waan adda waayitti keessatti haasa'amee waliigaltee adda waayii maal jedhamu sanii miti. This is a regular thing. Mootummaan naannoo Oromiyaa baruma baraa waan godhu itti fufe malee waan waliigaltee kana wal qabatu miti jedhanii itti dabalanii jiru. Kuni maal jechuudha? Walgahii san irratti in principle wanni irratti waliigalanaa jiraatu malee adeemsa irratti akka waliin galle mootummaan naannoo Oromiyaa ammallee waan godhu waliigaltee saniin otoo hin ta'in waanuma mataa isaaniitiin godhan ta'uusaa argisiisuu barbaadan jechuudha in public. Kanaafuu waliigalteen keessatti jiraachuu danda'a garuu akka itti amantiin immoo hin jiraanne jechoota isaaniitti irraa isin argina wanna godhamu irraa isin argina. Maakalaayi cufuu yaada kaaste maakalaayi cufuun maaliif cufan yoo jette fakkeenyaaf dargiin waggaa 17 fayyadamaa ture jedhanii cufan. Isaan waggaa 27 guutuu nama itti reebati namni akka qaamatti dhabu maal godhaati kan jira sanirra darbanii waan dargii nutti haasa'an. Isumaayyuu immoo haa ta'u malee maakalaayii cufnee kabiraa bannee irraa jedhan. Kanaafuu maakalaawii isarra wayyuu ijaarratanii ta'a malee maakalaayii cufuu miti wanni guddaan. Maakalaawii miti hannama qabee hidhu. Maakalaawii miti hannama reebu. Maakalaawii miti hannama qaama dhabsiisu. Wayyaaneedhaan san godhu. Kanaafuu kan cufamuu qabu sirna san.
sirna waan kana hunda godhu sirna daba kana hunda duuba jiru santu cufamuu qaba malee dhaaballee miti ilaalchi wayyaanummaa jedhamullee ilaalchi akkasii nama gadi qabanii nama tumuudhaan nama reebuudhaan nama sodaachisuudhaan bituudhaan ilaalchi jiru dhaabota kana booda dhufan irratti illee itti fufuun qabu isatu cufamuu qaba malee maakalaawii cufuuni waan gatii qabu miti Hamza maaliif maakalaawii kana cufan maakalaawii biraa banatanii ilaalcha isaanii itti fufuu danda'anii akkuma miidiyaa isaaniitiin ibsan bakka biraatti ijaarrannee jirra jedhan malee waan san hin goonu hin jenne. Kanaafuu uummanni maakalaawwiidhaa fi yaada nama reebu, yaada nama tumu, yaada nama sodaachisu addaan baafachuu qaba. Hansan hunda godhu wayyaanidha. Hansan hunda godhu sirna sanii kan cufamuu qabu sirna sanii malee kan baduu qabu sirna sanii malee mana takka mana Finfinnee keessatti bakka wayiitti ijaarramte takkitti miti. Isaa'uu bakka baay'eedhaa qabanii isaan hunduu odoo cufamanii mana biraa ijaarratanii jarri kun ilaalcha isaanii sana itti fufan yoo ta'e waan jijjiirama fiduu miti. Kanaafuu maakalaawii cufuunfaan akka waan ittiin uummata mirqaansuu barbaadan fakkaata. Kanaafuu uummanni keenya kana haalaan hubatee qabsoo isa bu'uuraa san irratti fuulleffatuu qaba. Qabsoon inni bu'uuraa maali? Sirni ammaan tana biyyattii san keessa jiru uummata guutuu hacuucuudhaan sodaachisuudhaan qawween qabaa basaastuun qaba jedhee uummata sodaachisee bulchuu sirna barbaadu kana ka godhu mana ofii ijaarrate keessatti miti mana namaa keessatti illee dhaqee nama sodaachisa. Nama biyya alaa jiraatu illee sodaachisa. Kanaafuu sirna san irratti kan fuulleffatu qabu uummanni. Hidhamtoota siyaasaa kanas har'a yoo kan akkuma dura nageessan jedhe sani aministiis fayyadamanii waan biraas fayyadamanii nama 10,000 yoo kan boru 20,000 yoo ta'e homaa gatiin qabu. Kana hunda immoo ka godhu kan hidhuus dogoggoraan isaanii dogoggorreetiin hiiknes yeroo jedhan namoota waggaa kana hunda hidhamanii jiruu isaanii dhaban kana homaa tokko illee godha. Kanaafuu sirni sun amma badutti sirni sun amma achi fottoqee buqqa'ee badutti jijjiiramni biyya san keessatti dhufuu hin danda'u. Wanti xiqqoon godhamu kun badaa miti. Hidhamtoonni hiikamuun fakkeenyaaf Baqqalee Garbaa, Dr. Mararaa Guddinaa, namoonni biraa namni ilaalcha siyaasatiinis dogoggora wayyaaneetiinis hidhaman hundumtuu hiikamuun gaariidha. Kan hoomaan jedhu. In the first place kan hidhamanis dogoggoraadha. Hiikamuu qabu. Isaanis hiikaman immoo jarri kun boru nama biraa waan hidhaniif qabsoon itti fufee isaan bakka buqqisuun akkuma dhageessan jedhe san waan bu'uuraa waan irratti fuulleffatuu qabnu ta'uu qaba jedhee amanaan. Toleme qabxii bareedaadha. Qabxii kanarratti nageessan akka dabaluu barbaada. Nageessaa isii jarri kun sammuu akkamiidhaan uummata kana gowwoomsuudhaaf moo maakalaawii dhufnaa muuziyeemitti jijjiirra jedhanii miidiyaalee addunyaa hundatti gabaasa kennanii akkasitti lafa nutti dhiphisan. Uummata Oromoodhaa fi uummanni keenya manni tokko cufamuun uummata keenyaaf maalidha? Mana sanitti uummata keenya dararaa ture. Manaa miti uummanni keenya sirnichatti uummata keenya dararaa ture. Warra maakalaawii san keessatti uummata keenya kolaasaa turedha. Rakkoon guddaa maakalaawii san yoo cufan isaan argite fooqii biraa keessatti uummata keenya ammallee dararaa jiran. Bifa akkamiidhaan uummata keenya kana isaan waan kan ibsuu fi barbaadan waan kan akka furmaatatti hidhanii as qabatanii ba'uu isaanii kan akkamitti irraa argita qabxii kanarraa. Baay'ee gaarii galatoomi Hamza. Kun jiru maraa baadiyyaa magaalaa baddaa fi gammoojjii nafnee addaan baaftee dhugaaf dharaa raadiyoo daandii haqaa. Radio Dandiaga Qilleensa gubbaana dhoyte ifa baaftee oduu haqaa. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandiyaa mariin keenya kutaa tokkoffaadhaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu. Egaa haala wayitaawaa irratti egaa yeroo makamuutu duka buunee waan uummanni keenya keessa jiru beekuun beeksisuun dirqama keenyadha. Egaa uummanni keenya gulantaa siyaasaa amma irra dhaqqabetti tokko tokkoon jala deemee injifannoowwan argaman hojiirra oolchisiisuun dirqama uummata keenyati. Uummanni kun hojiirra oolchanis oolchuu baatanis qabsoon uummata keenyaa ammas cimee itti fufuudha qaba. Yeroo ammaa kanatti qabsoon uummanni keenya taasise warroottan akka lammaa onnee guutuudhaan TPLF argitee haga raasutti
nutti dhaqqabanii jiran kun hunduu bu'aa qabsoo uummata keenyati qophiin keenya kutaa tokkoffaaf qabadee dhiyaanne kana fakkaatu inshallah kutaa lammaffaa qophii keenya guyyaa wiixataa keessatti kan qabannee isiniif dhiyaannu ta'a eegamee haaluma waliigalaatiin egaa siyaasaan biyyattii keessatti akka inni itti jiru akkasumas immoo injifannoowwan gurguddaa uummanni keenya galmeessisaa jiruuf yeroo ammaa kanatti mootummaan dirqamee hidhamtoota siyaasaa ni hiika maakalaawii ni cufa jedhu kanaafi egaa wantoonni kun hundinuu egaa raawwii isaadhaanii kan argitee injifannoodhallee jechuu dandeenyu gaafa raawwii isaa arginedha TPLF baroota dheeraadhaa fi kanaan durallee haasaa turte ammallee haasaa jirti mee immoo haaluma waliigalaatiin asliin immoo maal hubattee asliin immoo maal dhaamtii waan jedhume mee asliif carraa kennee sagantaa kennaa goolabnu asli mee maal argaa jirta haala qabatamaa biyyattii keessatti maal hubatte Hamza kana yoo jette ka duubanna deebisuu hedda waggaa tokko duubatti deebisuun na barbaachisa tureyyuu har'a garuu yeroo waan hin qabneef yeroo biraa akkan sagantaa naaf qabdee wajjin haasofnu abdiin qaba garuu hawwiin keenya guddaan waa'ee bilisummaa biyya keenyaati waa'ee bilisummaa kanarratti immoo qabsoon itti fufaa fincila diddaa gabrummaa jabeessaa jennee waggaa lama guutuu iyyine egaa ka qabsoma kanaani haa ta'uuti wanni ijaan argamus raawwatameera haga tokko wanni immoo jedhamus jedhamee jira keessattuu ani wanni ittiin gammade yeroo gaafa ummata keenya naannoo Sumaaleerraa buqqaanii fi ulamaa'onni keenya pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa cinaa taa'anii keessattuu Ustaaz Kamil Shamsuu shorar keessaadha jedhamee hidhamee mootummaa masan keessatti achi ba'ee immoo qaama mootummaa sanii ka ta'e wajjin taa'ee yogguu taa'anii mari'atanii akkaan anitti gammade sitti himuu hin danda'u. Booyaatinin dureessi dhaggeeffadheeras waan isin gabaasanis waan miidiyaan kun gabaasus dhagahaan ture guyya tokkoyyuu waa'ee Oromoo as ba'ee waa jechuu fi yeroo jannatti dhibeeti malee inuman dhaqasaa inuman hordofaa inuman ilaala. Kanaafuu walumaa galatti ani gabaabaatti hojii jedhu wannummaan argamte tuni haasaanis ta'ee gochaani qabsoo ummanni Oromoo godhee ilmaan Oromoo qaqqaaliin daa'imman kobbee fi dabtara ofii qabatanii bahan itti dhumanii itti dhiiganii dhiigni isaanii lafarratti dhangala'ee dachee san diisee irratti cafaqamee tuyyuu hamma kana lammaa as baase jechuudha. Wanni lammaan jedhu dhugaadha. Gariin waan hin ta'uu hin dandeenyedha jechuu hin dandeenye. Garuu kana taasisuu danda'u ammas uummata keenya. Waan dubbattan kana galmaan ga'uun dirqama keessanii. Erga galmaan ga'uu hin dandeenye immoo maaf dubbattan jedhee hacuucee qabuu ka danda'u uummatuma keenya. Waan biraarratti dhumarratti waan lammaan hadha jedhee lammaa jedhee afaan kiyyaan yaamuus illee natti uffata because kabajamoo jechuu qaba namni kuni at least waa'ee Oromoo afaan guutee onnee guutuun dubbachaa jira jara afoo taa'ee waliin taa'anii dubbachaa jira. Wanni jechuunis jedhe kan dubbanne kana hunda yoo hojiitti hin jijjiirru ta'ee oo lafatti qabatamaan hin agarre ta'e ummanni kun nun dhiisuu jedhee dubbateera inni nuyyuu mirkaneessee jira. Kanaafuyyuu yaa ummata keenya ani wannin isinii dhaamu akka Oromummaa kiyyatti akka lammii biyyaa baqatee tokkotti qabsoo keessan cimsadhaa itti fufaa. Amma dur bilisummaan itti geenya inshaallah jedhatu amma fuunfachaa jirra keessattuu warri biyya fuunfachaa jirtuuti akka isin seente tun isa irra masqalanyaa mangadii warri kun masqalanyaa mangadii kana bira geessan itti achi dabraati harka keessanitti galfadhaadha. Nama keessan beekaa keessan jabeeffadhaadha. Waan inni dogoggoreenillee yeroo takkattiin ittiin duulinaa irrallee walii dabraa walillee gorfachaa waliin deemnaa inshaallahu kana caalaa
obboleettii Hamza Boorana ani xiinxaltuu siyaasaatii miti garuu yeroo biraatti walumaa galatti qabsoon uummata Oromoo maal fakkaata maalirraa eegalee amma eessa gaheera ka jedhu yeroo biraa wajjin haasofnaati egaa kan inshallah rabbiin nama yeroo biraa sagantaa biraatiin walitti deebi'u nu haa taasisu anis wanni waadaan galu yeroo qabutti isinirraa hin baduuti yoo Hamzaan hello naan jedhe anis deebisee hello assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh isiniin jira egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya tanumaan goolamna ka Hamza Eddu galatoomii asliyoo alleeni dhugatti maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin si galatoomfadha yaada qabdu nu gumaachuu kan keetidhaa fi anis hello jechuu kiyyan dhiisu inuma hello jedha atilleen immoo hello jedhiiti akka hello jettee deddeebistu abdii guddaa qaba rabbii waan sitti jabaate hunda siif haa laaffisu egaa warra mootummaa naannoo Oromiyaa kanatti akka gaazexeessaa fi akka miidiyaa tokkotti yoo isaan waan dansaa uummata keenyaaf dalagan argitee dansaa uummata keenya barbaadnaa hin jajjabeessina gaafa isaan ammoo irraa maqanii TPLF sodaatanii argitee uummata miiliyoona 50 qabatanii of duuba osoo qabanuu rerreeqan armaa boodan beenzilatti nandhee booksii itti kennina gaa akka isaan jabaatanuuf akka isaan onnatanuuf uummanni isin booda jira jechuudhaan argitee kun wanni nu waan kan irraa dubbanne waan isaanii argitee gaafa isaan dansa dubbatan hin jajjabeessina gaafa isaan akka malee ta'an hin qeeqina sirriin jirtanu bakkatti deebi'aa isaan hin jenna kun argitee akkuma kanaan dura jecha turre ammallee akkuma asliin teena jette afaa warra bineeyyiitii PLF taa'ee lammaan haasawa jajjaba akkana haasawuunu argitee seenaa oppidiyoo keessatti hin argamne hin jajjabeeffama gulantaa kana gubbaa dhaqqabuudhaaf lammaan shoora guddaa taphatee jira lammaa qofa osoo hin ta'in tiim lammaan argitee qabsoo uummanni Oromoo geggeessaa jiru kan gara gulantaa kanatti dhaqqabsiisuudhaan hariiroo uummata Amaaraaf Oromoo gidduutti kanaan dura diinni argitee wayyaaneen cicciraa turte diigaa turte argitee irra aanee hariiroo uummata kan lamaanii haaromsee jira kana qofaa miti uummata Gaambeellaa fi uummata argitee Beenishaangul waan hedduutu jira kan yeroo biraa akkuma asliin kenna baante deebinee kan irratti haasofnu ta'a kanaan durallee irratti haasawaa turre xiinxaltoonni siyaasaa irratti dubbataa turanii dulleen affeeraa turre egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu amma xumura qophii keenyatti egaa nu wajjin turuu keessi fi hedduu isin galatoomfannaa qophii kana kan qindeessinee isiniif gaggeessaa turre an obboleessi keessan Hamzaa Booranaa fi obboleettii teennaa aslii Oromiyaati egaa aslii Oromiyaallee inshaallah waggoota lama ta'uudhaaf jira nutti fakkaata egaa sagantaan kun haalli mijjatuudhi fi dhabee inshallah biiznillah yeroon immoo TV dhaan inshallah TV irraan waliin dalagnu fagoo akkan tahin natti dhagahama aslii keenna hedduu galatoomi jazaakillahu khairan wa barakallahu fiiki hawaasa keenna egaa tumsa kallatti hundaan nu taasisaa jirtan kallatti leencallootiin gama raadiyoo dambalii gabaabaatti tarkaanfachuudhaaf jirra sochiin cufii xumuramee jira hamma dandeessaniidhaan tumsa isin gaafannisan tumsa san kallatti hundaan akka taasiftan ammallee irra deebi'ee isin yaadachiisa egaa aslii keenna maarreegaa amma sagantaa keenya taanutti hawaasa keenna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anjedhe atillee nagaa kan kee nuudhaa maddu aslii keenna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jalani kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaatiin raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa Raadiyoon daandii haqaa raadiyoo haqaa dhaabbattee qabsoo dhugaa irraa bu'uuramtee miidiyaa hawaasa bal'aa ibsituu dukkana wallaalaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa oduu dhugaa nuuf qoraattee biyyarra naannoytee haala jiruu fi jireenyaa nuuf sirreessaa quraan hadiis nutti himtee galaanni keessa waan dhumoo warreen isiinu utubtee raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa akkuma maqaa isiitu dharaaf dhugaa nuuf ibsitu sagantaaleen si gaggaarii qalbii namaa booharsitu lama hayyuu daa'ee
beektole gaggaafatee yaa barsiiftuu teenya sirraa dhageenya imala ilmii galmeessinaa addunyaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa bu'a bahii meeqa keessa eegi dabartee har'a ga'uun kee nu boonsaa biyya tattaafatee si ugguruus biyya keessa aduwiini inumaayyuu caalaa dhufeetee guddinee sadarkaa kaanirraa kaanii tarkaanfatee raadiyoo daandii haqaa bagumaa nuuf jiraattee raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa hawaasni xiqqaa guddaan alaa fi biyya keessa dhiiraa fi durbaan hunduu raadiyoo nuuf kunuunsaa waan isi barbaachisuun waan qabnu irraa gumaachine warreen isi nu tajaajilan haa gargaaru bira dhaabbanne raadiyoo daandii haqaa nuuf jiraadhu dhala dhugaadhaan hagoogii nuuf dagaagii babal'adhu.